waggaa torba guutuu mucaa qacalee cidhaaksanii fi arargeef sagaleetu artistii qaalii isteejii hundarratti waa'ee uummataa dubbachuu irraa afaan qabe. Amma modeeliin godhadhee tola ooltummaa irratti ammaatu ogummaa boora amantaan addaa ta'e arge Hacaaluu yaadachaati wajjii haasawaa. Bara 2010 keessa hawaasni Harargee daangaa naannoo Somaalee jiraatu buqqa'ee ture. Yeroo sana eessa turteetti? Akkamitti yaadattame? Yeroo sana yaadachuun fedhu yeroo sana yoo yaadachuu baadheera. Bakka noo maqaa kiyya dheeraa jaanii na waaman dirqitti annee jee haamsiisuun qaba jedhee. Amma diraamaan amma dhiyootti hojjechaa jirta. Mee diraamaawwan kee tokko seenaa dhugaati kan jedhamu jira. Dhuguma seenaa dhugaati. Ijoollee akkanatti boosotii qabdu tana silaa mootummaan deeggartee bakka takkatti goote bexaam dasi. Haalatu mijeesseefi. Amma qadiiroo nama ijoollee teenyatu hunda fidheessee sappoortu godhaa ture. Diinni hawaar kan nutti fakkaata dachii qabdu daajjaa tokko beekta. Yeroo isin jedhu aduu direeraa san keessa baadiyyaa hamtuu bakka qonni hin jirre afaan soomanaatiin mana yetiima ammas baammisti guyyaa 5tti xumure. Namni madaa hin qabne hin jiru. An baay'ina kana viidiyoo tokko waraabeetiin ture. Wallahi dhugaan siima. Kaziya amililik caala abdiillee hin jibba. Aboo eenyu dhuufee jeen. Ana dhuufee jeen tokko dabiidarraa firraa. Damiinarraa hambisuudhaaf amma gaa ni hejibde taa'ee jeen kaanis sadi ta'eetuma naa dhuufee jeen ammas. Warra si aarsaa ture akkamitti deebii kenniteef? Inhaas bilbila silaa kaasa wayya guyyaa san cufatan hundisii bilbila cufatan. Tokko bilbila hin kaafne way silaa dhumatteef guyyaa san akkamitti kaasana amata meeqa gubanii guyyaa san bilbila kaasuu didan. Bilbila kaasuu didanii wayiin gubadhe. Mana isaanii nattoota? Dirreedhaa jiran bara warra dirreedhaa bilbileeti. Atas jirta. Barsilaa hin jiraadde. Shamarka funar dhuftoota qubee TV irraa yerootti qubee poodkaastii keenya simbiraan geenyu irra geenya jirra. Qubee poodkaastii keenyaan akkuma kanaan dura baratame namoota waa irraa baratama jennu asitti affeeruun isaan faana turtii taasisna. Har'as Anas Ibraahimiin yookaan immoo ANTV irratti diraamaawwan garaagaraa gargaarsa namoomaa taasisuun akkasumas immoo intarviiwwan garaagaraa gochuudhaan kan isin beektan asitti affeerree isa faana turtii taasisuuf jirra. Nu faana bu'a. ANTV akkasumas immoo Anas Ibraahim bagana kan dhufte. Bagana gaana eedamu beekamu. Bagana gaana kabajanii iddoo kanatti na waamtan. Tole galatoomii ulfaadhu. Mee ANTVdhaan namni si beeka. Anas Ibraahim maqaan jedhamu kun yeroo baay'ee hin mul'atu, hin beekamu. Mee ANTV'n Anasumarraa dhufe? Yaa maqaan kun annee wanniin baafadheef sababa guddaan qaba. Naannoo keenyatti namoonni dhaabbii naannoo kan hojjaa koo laalanii namoonni baay'een natti ashoofan dheeraa jedhan hanga maqaa abbaan koo naa baasee dagatanii yeroo sana akka tasatti manniin barumsaa nan baradhu Maadannuun kan jadiidaadha. Maadannuun keessatti siiraa baranna nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo haadha warra isaa waamu Aishaa jettolchi qolaa maxee waamame. Egaa uummanni kun maqaa kiyyaan na waamuu taane siiraa rasuularraa fakkeenya godhadhee maqaa Anas joo kana eessirraa muree qolaa maxee uummatni bakka noo maqaa kiyya dheeraa jaanii na waaman dirqitti annee jee haamsiisuun qaba jedhee maqaa dheeraa jee moggaafamee kaan dagatame san annetti jijjiiree jechuudha. Anneen kanaaf Anasirraa gabaafamee maqaa masoo ta'e jechuudha. Egaan ANTV'n yeroo waggoota hedduudhaaf diraamaawwan garaagaraatti kan irratti hojjetamaa ture. Mee Anas eessatti dhalatee eessatti guddate kan jedhu irraa haa kaanu. Mee xiqqoo haala dhaloota keetii fi eessaa dhuftee kee nu beeksisi. Qeelan irraa dhufe magaalaa Oromiyaa ba'aa magaalaa Harargee guddoo tan taate Direedhaa irraa hin dhufe gandi kootis ganda garaadaadha. Achittiin guddadhe achittiin as ga'e jechuudha. Barnootni haalli barnootaa keessattuu Direedhaawwan egaa iddoo Oromiyaanis
keessattuu hawaasni Oromoo keessatti beekamuudha. Harargeen jaalalaan beekamti. Direedawaanis iddoo jaalalaa jedhamuun beekama. Haalli barnoota Direedawaatti akkam ture mee achirraa nu ibsi. Barnoota yeroo jettu. Barnoota idilees barnoota amantaas akkamitti hordofte? Barnoota amantaatis sadarkaa tokkoffaa mana ganda garaadhaan baradhee tokkorraa hanga 8 egasii barumsa amantiitis waliin cimsuu qaba jedhee maadarnuun dhaqee achi baradhe achirraa Qiddist Tereezattiin ilaa 12 fite. Hanga 12 achitti baradhe. Mee yeroo baay'ee hawaasni Itoophiyaa akkasumas hawaasni Oromoo Direedawaa gaafa jedhamu jaalala uummata jaalalaa jedha. Mee ati Direedawaa akkamittiin ibsitu? Wallaa Direedawaan gabaamottu Direedawaa kana Hararge gaafa jedhamtu mana barumsaa addunyaa tanarra hin jirre. Sigalee mana barumsaa addunyaarra hin jirreetu Harargee keessa yookaan Direedawaa keessa jira. Namaa waliin jiraachuu obboleessa kee akka miine obboleessa kee osoo miidhin fayyaduu waan jedhamu naannoo sanitti argatta. Amma Direedawaa keessatti waan ajaa'ibsiistu waan nam tokko hin beekne naasima. Nama saahiba kiyya tokko jira. Osoo qarshii tokko hin qabaanne mana kiraa keessatti ilmaan 3 kadhalee jira. Waliin jiraachuurraa kan ka'e jechuusi galee hojii yoo qabaachuu baates hawaasummaa bareedaa jiru. Hojii yoo qabaachuu baates wal deeggara namni naannoo sanii. Wal cinaa dhaabbata. Ati amma dargaggeessa yoo eebbifamtee waa dhabde yoo naannoo kana faatti akkaan argetti abooddee injaanis tuffatan. Achi hin jiru nama taa'uun kee qofti gatii qaba. Yoo ati nama tuffatte walii galaniiti kan nama tuffate kun kaansel ta'a. Naannoo san jiraachuu hin danda'u namni nama tuffatu. Biyya dachee mootii dacheen yuunivarsiitii ajaa'ibaati adda. Direedawaa jiraattee taanaan iddoo feete ni bulchita. Iddoo feete jiraachisuu ni dandeessa. Waan feete godhuu ni dandeessa. Namaa waliin jiraachuudha inni guddaan. Direedawaa jechuun biyya mootiittidha. Waan jeebsuun qabu Direedawaa irratti. Kanaaf Direedawaan bakka jaalalaa bakka barnootni namummaa irraa baratamudha. Mee anneen achitti dhalachuu isaatiif maal argate? Anneen achi dhalachuu isaatiif waan baay'ee argate. Gara laafummaa namni naaf hin beekne. Gara laafummaa namni na hubachuu hin dandeenye hin qaba nama. Yeroon jedhu Direedawaa san keessatti yeroo namni keenya olirraa gad dhufu yeroo rakkatee beela'inaan jiru akka malee qalbii na caba. Maaliif anollaan kiyya beela'uu mitiiti istaayila fuulli kiyya gurraachoomee beela agarsiisnaan hoottu nyaadhu jeen na cinaa dhaabbata. Kan Amaaraa kan Kiristaanaa kan hundinuu jechuusi galee. An kana guddise cinaadhaan haati ganda keenya haadha Oromoo Kiristaanaatis ganduma keenya jirti achi deemtu Ortodoksii jira kana isaan hundinuu akka haadhaatti ta'anii na guddisan. Haati mana kaaniitis anaafis haadha. Gaafa waa balleesse qe'ee keessatti yookaan gaafa waa rakkadhe tan jalqaba na gorsitu haadha wallaati akka haadhaa taate yoo booyuu barbaachifte imimmaan dhangalaaftee na barsiifte na gorsiti jechuudha haatisa. An tololtummaa sanirraa hin bare. Tololtummaan kan faamilii irraa dhufu. Maatiin kiyya hundinuu ammaan tiyya namoota baadiyyaarraa galchitee hojii itti hannuudhaan beekamti. Nama ibdantee jiraatu maazariitti amma fakkeenya irra caalatti nama anallee sappoortu godhu gama dhuunfaatti sigalee hojii dhuunfaa qabanii faamiliin guutuutti ni hojjetan. Anis akkasuma waliin hojjedha. Gaafa rakkataa cinaa dhaabbadhu itti gammaddi. Konfidensii argatti fakka. Yaa ilma kiyya bara wanni ana cimsee lafa na kaa'e. Na jabeessee akkanatti jabduu dhalaa na godhe waan ati nama gargaartuuf jettee du'e na godhe. Hatta tololtummaan aan hojjedhu kana. Hatta ana bira kutee ummaa tiyyaa fi faamilii kiyyaaf illee sappoorta ta'aa jira. Tololtummaan khayriin ati hojjettu si bira kutee maatii keetii fi qe'ee kee naannoo hunda sappoorta godha. Ammas waan jabduu naan si himu dhukkuba namoota waa gargaaru kana namni tokko hin hubatu. Yeroo sun jedhu dhukkubni kiyya maallaqaa miti.
namni tokko gammaduudha. Bakka an gaafa namni tokko haati takka gammaddee yaaboo an bara haadha 30 oliitu ati warra jannataa jettee boochee na gammadde. Bakka du'aa naa gooti. Maaliif du'aa gooti seeti? Haadha takka amma mana isaaniitiin dhaqa. Guyyaan bira dhaqu rakkina jabaa keessa jirti. Tarii waan nyaattu hin qabdu waan dhuytu hin qabdu. Ta'imimmaan akkana dhangalaaftu. Ta rakkina baay'ee qabdu. Mana san dhaqeetiin qarsa akka mana hin jiru already. Liqii irra jiraawu. Guyyaa naaf giyyoo sanirra waraabee jalqabee akkuma gartanitti waggaa 16 eegalee mana faayatiima bitaaf. Ni boochaatitu se'ati warra jannataati namni akka keetiin jiru naan jedhe. Wanni kanaa olii konfirensii naa kan jiru. Humna natti hora. Wanni kun hundinuu iccitiinsaa direedhaa warraa dhalachuu. Bu'aati direedhaa warraa argate. Waan hin godhe kana akkanaan godhe jee takkaa miidiyaa irratti gamana gurraa na fonfadhu. Maaliif namni na harkaaf hojjechuun barbaadu qabaleen na beekiif hojjechuun barbaadu. Amma 7 waa hojjedha. Amma 7 kana keessatti sartifikeeta tokko waa'ee tololtummaa irratti nama siifin kan naan jedhu naan ta'an. Sartifikeetaaf hin hojjedhu. Ati keessuma keerraa gammachuu argachuu hojjettu. Gaafa tololtummaa seenaa akkanaa dalaydee sartifikeeta siifin kan naan jedhe nama bulookiin godhan. Qaama fadheerraa maan dhufne. Abbaan fadhee yoo amma sartifikeetiin siif kannaa bakka waan tokkoof gurraa fi si barbaadaa naan jedhe hin barbaadu. Amma wanta si jiru nama 800 ol imimmaan kiyya buusee dhangalaasee bira dhaabbadheeti. Sagalee ta'eef. Nama 800 kana keessaa haa xiqqaatu qarshii 300 gadi ka gargaaramee hin jiru. Hatta kan hindii dhaqees ni jira rifeerra kan biyya ormaa dhaqee ollaanamees jira kan yatiimni bitame kan Liibiyaarra namoota Liibiyaarraa waan tokko lamaa dargaggeessa gaafa Liibiyaarraa mucaa cafaqamu jiru sagalee taatee fi achi ba'ee annee kiyya siiniin ba'ee bar jedhee mucaan itti tolee jechuudha. Gaafa mucaan kun sagalee si gamula toonfatu konfirensii kee dabalaatti. Gaafa bu'aa hojii keetii ijaan argitu jechuudha. Garuu kana keessatti waan isiidha. Waan isii mu keessaa. Ammallee qe'ee warraatiin galak mana warraatiin jiraadha. Maatii kee bira. Maatii kiyya. Tololtummaa kana keessatti yoo ati birrii feetee waan mana kan ni ta'e miliyoon tokko naa kan ni ta'e. Arsii dhaqeetiin arra nama sagaleetti taa'uuf noolii godhadhe ummaa saniif kun kudhan kanneefi. Amma abbaan qabeenyaa tokko keessaa kan dhufeen akka nama maallaqa. Deeggarsa siif haa ta'u jabaadhu yookaan waan tokko na barbaachisa gaafaan jedhu maaliin godha seete Booranaa faan dhaqa. Booranaa faan dhaqeetiin bishaan fe'adhee uummata naannoo beela jiran san gargaara. Maallaqa silaattiin ofii keetii akka ofii jirtuuf sii kenname. Maallaqa bakka namni tokko itti waa godhadhu jeenaa kan noo jiraate. Tarii tirfii hojii naan hojjedhu keessatti beeksisaas naan hojjedhu. Tirfii naan hojjedhu keessatti yeroo waa hojjedhu galii naan argadhu san hiyyeessaatti gargaara. Maallaqni hiyyaama yoo ni qabaadhe kan hiyyeessaatti maaliif nooliitti ta'eeti haadha rakkoo jirtu san ruuza yookaan zayitii qabadhee mana san geessee haadha san gammachiisa. Namnis fakkeenya irraa godhatee bifa saniin haadha san gargaara. Malee hatta maallaqa yuutuubii kiyyaa yeroo argadhe hiyyeessa biraan geessee waa godhaaf. Manni waan inni nan nyaadhu ka faamiliiti nyaata. Wanni haadha jabduun qaba. Mee achuma waa'ee maatii keetii nu taphachiisi waa'ee abbaa keetii waa'ee haadha keetii arjummaan akkasii keessattuu tola ooltummaan akkasii namoota harka qalleeyyii gargaaruun akkuma sila kaastee maatii irraa waan dhaalamuudha hawaasa naannoo irraa waan dhaalamuudha. Mee hawaasni maatiin si guddisee maatii akkamiiti haadhaaf abbaan kee? Wallaahi maatii addunyaa tanarra hin jirre keessa maatii yoon si hime maatii akkaan ismaartiiti. Maalummaan namaa kan galeef. Anta kaa'ummaan tiyya badii daa'imummaatti illee balleessee na quntutteen beektu siin joonii amantaa. Sumatuun balleessu moo amalaan si qabatti? Amala tokko qabdi ummaan tiyya. Uumaa nama gorsuu jaalatti.
teessee daa'ima afaan hin beekne ilma ati ganaa jabaattaa ganaa bakka guddaa geessaa ganaa nama kana hunda gargaartaa adeerran keetiifis waan tokko ni gootaa jettee gaafa daa'imummaa mana guutuutus mooraalii yookaan tasfaa kanniti. Abbaan kiyya nama oromummaa irratti akkaan jabaati. Yeroon si jedhu ariifa dura jalqaba magaalaa galee. Nama ariifummaa waan taate beeku. Ariifummaa yeroon si jedhu haraadhaan osoo hin taane nama fi jabeessuudha. Namoota baay'ee qe'ee baadiyyaa irraa fidee qotta akkanatti hojjetanii akkanatti biyya tana keessatti horreessanii akkanatti cimaatanii namoota akkana jedhee gorsuudhaan namoota amma abbaa qabeenyaa ta'anii naannoo san keessa namoota jajjabaa baay'ee fiduun tolatti oola. Giiftiif osoo hin taane nama baay'ee ijaaree adda seenaati seenaa isaa tiraa seenaa himu yeroo boo'ii faanaan jedhe. Daayibarii fa'aa bituu tureef. Ijoollee qe'ee sanirraa dhalattu laalee daayibarii fa'aa keessaa. Yoo mucaan hatta daayibarii mucaa isaa jiraatee ollaarraa dhume galeetii daayibarii ijoollee isaa cinaarraa muree cinaa geessaaf. Gara laafummaa hamaa sadarkaa kana beeka. Maaliif yatiima ta'ee guddatee abbaas hin qabu haadhaas hin qabu. Haati isaa dheenya kana tuute abbaa malee guddatee amma lachuutis hin qabu. Ummaanti garuu akkam nama garaa laafu bakka hojii loostoraa kana qabdi. Bukaara qabdi. Iddoo bukaaraa kana yeroo hojjettu jaraa hojjeta isiinis akkuma jirtu taate. Waan ajaa'ibsiis ta'u namni iddoo san hojjetu nama akkaan rakkataatu bakka san hojjeta. Kuntaala guutuu qoshaashaa keessaa guuranii qarshii 50 argatan. Guyyaatti jechuudha. Ummaanti warra hojii hin qabne warra daandiirra qalu guurteeti walitti namoota 30 fi hanga 50 ol wali guurtee waan namni qarshii 150 daleessiftu siin ol kaaftee fi isaaniifis sadaqaa taate jettee 100 kannitiif yookaan 300 kannitiif. Guyyaatti. Tololtummaan kiyya hojjechuun kiyyaas achirraa jalqabeeti. Yaa umma see maallaqa kana maallaqa wayyaan kannineef maa miitan jeetu lolaan daa'imaa bara. Ijoollummaa keessa. Achirraa nama wayii namni rakkataan baay'een na baree rakkoo naannoo sanis of deddeebi'u achumaanuu namaaf sagalee ta'uu jalqabe. Haala sanirraa Dirreedawwan amala gaarii akkati horattu akkasumas maatiin kee akkati hawaasa gargaartuuf dhiibbaa sirratti uuman jechuudha. Uummata kiyya baay'een galatoomfadha. Uummata naannoo sun jiruuf Oromoo maraa'u baay'een galatoomfadha. Wallaahi keessattuu an Oromoo biyya Arabaa jirtu Oromoo biyya akkanaa jirtu yaaddan qootu. Oromoo kiristaanaa ammaarra yaaddan qootu. Rabbii jedhaa gargaara. Shari'aa rasuuliinis hin qabee cinaa dhaabbadhaa jedheetiin viidiyoo poost godhaan irra caalatti warra Oromoo kiristaanaa faatu haadha san gargaara. Irra caalatti wallaahi waan kijibu miti. Oromoo kiristaana, Oromoo beentee, Oromoo akkas ta'anii deeggarsa kana godhan. Akkuma Oromoo nu keessa akkuma jallaan jirutti irra caalaa diriiraa fi gara laafummaa namaa warra qabanii jira Oromoo keessa. Gaafaan hiyyeessa tokko dhiisu. Sa'a 24 rakkataa sanarraa rakkoo furan. Dheengadda direedhaa waan dhaqee ture mucaa xiqqaa tokko daandii irratti argina. Akka malee fateen daandii irratti wal argineef mucaan waan ajaa'ibsitti ta'u. Kan fuulli isaa. Mucaan kun haati isaa abbaan isaa waliin jiraachaa turan naannoo Hombolcha jedhamutti. Hombolcha Harargee Hombolcha yeroo sun jedhu Hombolcha Hombolcha san keessatti waliin jiraachaa turan akkuma ilmoon takka haadha bara gisee jiraattutti gammachuu argachaa turte mucaan kun jireenya qananii keessa ture. Guyyaa keessa haadhaa fi abbaan wal lolan. Guyyaa keessa haadhaa fi abbaan yeroo wal lolanitti
maaltiif warra wallolan sababni abbaan kun isii dura jaartii lama qaba. Isiin sadaffaa. Hinaafanii adda baanii mucaan kun jidduutti hafee jira. Haati kana isa qofa dhaltee dhiiftee kutte. Eenyu heerumte jaarsa biraa heerumte isiinis. Haati jechuudha. Haati. Mucaan fuudhee haati bakka mucaan cinqame tani jidduutti haadha bira dhaquus hin barbaade abbaa biraas dhaquu ni barbaade. Kana abbaa bira gisee dhaqu baadiyyaa diree dhawaa takkaa jira gammoojjiidha bakka itti raaqota tarii hin qabdu. Abbaan jaartii afuraffaa achi fuudhe. Isee sana gadhiisee jechuudha. San gadhiisee afuraffaa achi fuudhe ganda san. Ganda san fuudhee mucaan abbaa bira dhaqe. Mucaan gisee abbaa bira dhaqu abbaanis ayyadaan tun rabsha qabdi qeesaa jira abbaan. Rabshaatti usuma xafa qabu ifatee haadha bira kute. Uggoo haadha bira dhaqutti waan ajaa'ibsitti ta'u uggoo haadha bira dhaqutti haati isaa tun abbaan warrasii akka nama fayyaa dhabuu taate. Mucaan gisee naa himu namoollee gaggaafadheetiin ture naannoo Kombolchaati. Kombolcha son taane baadiyyaa abbaan isaa jiru kana dhugaan qabaa jedheetiin dhaqee gaafadhee ture. Ni ulfaata haati mucaa godaanaa jiru kun namni keenya baadiyyaa diree dhawaa yookaan magaalaa gisee dheetu akka nama jireenyi si tolee dhaqeetta. Mucaa waggaa 13-14. Bakka toora sana abbaara masruufa gaafatte haati tun. Abbaan fayyaa dhabee abbaan biddeenaas bira jiru kun waan fayyaa dhabee mucaa kana masruufa gaafatte. Mucaan eessaa fide cinqame. Deema abbaa kee bira dhaqee jettee firaariiti gisee busootii rakkinaa tokko giseetti dhufu. Mucaan bakka dhaqu dhaqe godaanaa gisee dhaqu waan ajaa'ibsitu guyyaa 3 mana kiyya galche. Attaa subiillee salaata qadaan qabu. Wallaahi. Attaa subiillee salaata qadaan qabu salaata salaachaa. Mucaa kana lafarraa fuudhee yaada tokko yaade. Markaza irraa nyaatanii dhugan bakka achi jiraatanii jiraami. Akka haadhaa fi abbaatti amatu nyaachisanii barsiisan. Mucaan kun barsiisan achi galchuu yaade. Kana ugguu yaadu kanaan maallaqa xiqqaan si hanga qarshii 30-20 elnoomonni qarshii 100 uffata fe'isaa hatta bakka hanga qarshii 150 ni dhaqa. Wanti barbaachisu. Mucaa kana uffata tokko hin qabu. Uffata tokko hin qabu waa tokko mana keessa hin qabu. Mucaa kana fuudheetiin mana keenya mana haadhaa fi abbaa kiyyaa galchee ammallee achi keessa jira. Nyaata waan nyaatu godhee fi uffata 2-3 bite. Godaanarra jiraachaa masgiida kaaniif kaan dhaqaa quraana rabbii barata. Quraana rabbii masgiida kaanis dhaqee quraana rabbii barata. Mucaan kun gidaara jala taa islaamaa leeyite ashiisha akka dhuguu sijaara yelloom amala kanan qabu. Hattummaa faarraa idaami. Ammana koompitaraaf meeshaan ta'e keessa jirtu eegi jeetiin qulfitti kan ammallee mana san keessa jira. Sigalee? Malla qabeessa jechuudha. Namoonni rakkinni akkanaa daandiirra baase daa'imman waggaa 13 baay'ee haararra jira. Kan fooniin tokko akkuma keenyatti qananii fadhu. Sigalee mucaa kana fuudheetiin viidiyoo isaa poost godhee. Mee uummanni kiyya mucaa kana daandiirra naa kaasa. Galgala poost godheetiin guyyaa takka keessatti wanni inni na yaadu kun kafartee dhume. Wanti markazaaf barbaachisu jechuudha. Markazaaf barbaachisu waan uffata isaa shaantaa takka. Bakka hin gammade wanni kanaa ol nama gammachiisu yaaddee waan milkeessitu keessaafuu daa'ima xiqqaadhaaf akkaan namatti tola. Bor bakka guddaa ga'uu kan danda'u. Bakka guddaa ga'a. Kanaafuu an dargaggeeyyilee waan hin dhaamuuf waan tokko dhaabaaf. Yoo haadhaaf abbaa keessan kokkeedharra dhaabbattanii jiinsii warri keessan isinii biteessanuu haati ta'e mana namaa dalagaa. Jiinsii sii bittee fi huccuu isiin sii bitte kokkeerra dhaabbattee bichisiiftee sirbaa fi waan maalaa sirba yeroo isin jedhu sirba namoota keenyaaf hammaa kana osoo hin taane kan safuu qabu osoo hin taane waan maalaayaanii faayidaa hin qabne. Sirba Afrikaawii fa'aa ittiin dhiichisanii kaayyoo isaanii miidiyaa itti fayyadamuu danda'an karaa gaariidha.
waan haati isaa dhukkeetti ka'ee urkaa buuftee bitte kana kokkeera dhaabbatanii uffatachi bichisiisan tiiktookii vaayiraalii hin qabne faayidaa isaaniif hin qabne dhiichisaa oolan tiiktookarraa. Naantoo hin machanyim. Huccuu carqii uffatee sigalee miidiyaan kun egaa bayyanata qabaate namoota bayyanata hin qabneef sagalee ta'ee akka uummanni san deeggaraman godhee jireenya nama baay'ee ijaaruu danda'a. Hatta osoo an followeroon qabaatiin nan hiyyeessaaf lafa bite. Qarshii 700 wayitiin waggaa baay'ee dura bitte. Waggaa 7 waggaa 16. Qarshii 700 yeroo sanitti amma miliyoon 7 jechuun maallee sinammatti. Dachii bite gaaf sanitti waggaa 7 ta'arraa akkasana fakkaata. Dachiin bitee bakka niin gammada guyyarraa bakka nama konfidensii isaa guyyarraa abdeet tokko gartee beekta nama sanii. Hojii hojjetutti gammachuu guddaa sitti dhaga'ama. Wanni ana addunyaarra qalbii na cabsoo jiraate namni tokko dhukkubsataan asitti argee fi dhukkubsataan san sagalee ta'uu yeroo dhabe yookaan dhukkubsataan san sababa kiyyaa osoo hin gargaaramin yoo hafe qalbii na caba. Sanas si gaddisiise. Amma hatta dhukkuba kaansarii kanarratti mudan guyyuu qalbii na caba. Warra dhukkuba kaansarii waraabee keessa hanga nama 6 oliin argattu. Namoota ati gargaarsisuuf waraabdee? Gargaarsisee yaaliin maallaqaa kan dhufeef kan maallaqni isa walii sassaabameef kan maallaqni isa guututti dhufeef yeroo bakka namni kunni wallaalama jee guyyaa 2-3 eegamu. Haruun keessaa hojjetu. Tu yaalan argate. Osoo yaalan argate. Way sheenaa. Way akka qalbii na cabu. Maal qabee yaa Rabbii kiyya yoo naaf ajjiste jeetiin qabrii taa'ee fa'aa boo'aa fi ijooti. Qabrii faara taa'eetiin himumaan nan gala. Qalbii na caba bakka. Maalii mee yaa Rabbii kiyya maallaqa kanaa naaf itti. Mucuma kanaa Rabbi. Mee du'aa uummanni hundi godhu jira yaa Rabbii kiyyoo fayyifteef jeetiin Rabbi bakka isa yaadachaa bu'e. Wanni akkanarratti hedduu malee ulfaata. Maallaqa guddaa walitti qabsiistee yaalchisuuf jettee otoo bakka qaxaraan biraa hin ciisu nama kaanii fi kaan amansiisee kanatu uffatu. Viidiyoo kee tokko irratti argeen ture warroonni qoosaadha seetanii viidiyoo keenya tun ilaalin bira dabartan soba isinitti fakkaatee warreen utuu nun gargaarin bira dabartan kunoo milkeessineerra yeroo teettuun arge viidiyoo tokko irratti. Silaa waan milkii tana baay'ee qarasuun barbaadu beekta. Milkii tun qarasuun akkuma natti toltu taate namni an gargaaru guddatti ganda rakkataa keessa galan. Haati tun qarshii 500 argattee Oromoo teenya galatooma yeroo jettee poost gootu. Tarii nama ijaaf harkusaniif gammachuu ta'uu danda'a. Nama maallaqa buuseef gammachuu ta'uu danda'a. Bakka gargaaree waan sana maanaan bika san geesse. Tarii namooti subachuu danda'a. Tarii anaafis fooloo ida'uu danda'a. Garuu haadha gargaaramtu saniif miidhaadha. Maaliif isin jaabeeti? Haati tun bar miiliyoona dooraallee addunyaa irratti seena jedhamee namootu tujjaara isiisee darara. Tarii haati san rakkoo siitii fi maalleenii san dhufe malee kan namaaf kan nituu miti. Irra caalatti kaanis asin cinqa, kaanis asin cinqa, kaaniin asin cinqa. Nuuf kennan. Hagari ganda sanoo kireeffachuu jiraate. Sababaan an gargaareef ganda sanirraa qabu jira. Naannoo sanatti rakkatee jira. Rakkoorraa geeleetii Rabbi rakkoorraa si baase. Yaa ummaa geeleetii rakkoorraa si baase. Meegaa anis barakkanatti rakkina qaba. Nama rakkina sanii qaqqabu isitti haajamu. Horeen isin keessaa baate. Rakkoon san isii qofa furmaata qaba malee maalleenii san isii qofa furmaata qaba malee rakkata akkasii habiraatiif furmaata hin qabu. Kanaaf akka malee rakkisa hagariifaa ganda sanii bara. Gandatti dhalate fa'aa dhiisee deemu. Wanni akkana gizee duraan takka gaafaan lafa bibbitu natti ulfaataa ture. Akkamitti waan kana qarqarse shemna fakkaata. Lafa bitee dachii bitee wayni natti ulfaatan bakka lafa akkanaatiin bitee iyyeessa ganda keenya yoo dheeytamma. Foorsii yookaan waan ittiin yaabbatan kana gartee. Baajaajii. Ijoollee yatiimaatiif bichisiisee gizee karaarra na argan hallaa maarree jaanii ijoolleen san nafuuti.
Baajaajis bichisiisaa turte jechuudha. Nin bichisiisaaf mana yatiimaatiif baajaajii bitadhaa waan tokko maallaqni taa'ee rakkoodha. Gaafa hiyyeessa yatiimaatiif yatiima saniif maallaqa takka waan mul'atu hiyyeessa saniif godhu takka baajaajiin bitamuu danda'uu fi takka wanni akka manaa ijaaramuufi. Amma kantiibaan Direedawaa haa galatoom mana tokko na wajjii khaniinan yatiimaaf jaare baadiyyaa hamtuu baay'isuu yeroo sin jedhu aduu Direedawaa san keessa baadiyyaa hamtuu bakka qonni hin jirre afaan soomanaatiin mana yatiimaa ammas baammisti guyya shanitti xumure. Guyya shaneen kana keessa kiseen xumuru mana bituu malee takka dilarra jaaruu kanarra fokkosiin godhu. Ijoolleen tun waan aadaa fi abbaan qabne masuulummaa ifumaa fudhadhee mana san jaarsisaa ture. Guyyaa 20 keessattiin jaarsisee mudannoo achirratti na mudate keessaa. Guyyaan dura eegalu konfiraansii guyyaa Jimmataati. Mana isaanii dura masgiidaa jira. Qarshii 20 akkaawuntii irraa qaba. Fuudheetiin bakiidhaa abba sadii ajajee konfiraansii bara. Ijoolleen tun aadaa fi abbaan qabduun rabbii gaditti uummanni kiyyaas na gargaara jii fuudhii makiinaa 2 galabbate. Giseen galabbatu. Warri ganda isaanii masgiida irraa ba'anii dhaabbatanii boo'anii du'aa hin awwadan. Masgiida guutuu du'aa hin awwadanii rabbiin oliin siyaa fuudhu jaa bakka konfiraansii waan dasjoo tokko hin qabu. Rabbi olis bakka masgiida keessaa ba'anii gisee yeroo du'aa hin awwadan nan gammada. Achi dhaabbadees ijoollee giseen qeessa mana isaanii keessa tolfisiin garsiisa. Manni akka ree waliin jiraatti afatan qaban. Bakka namni baay'ee imimmaan ijarraa boo kana garanii guyyaan amma hiyyeessa tokko bira dhaqee booyusan torbaan takkaa ol na dhukkuba. Amma gaastirikii na dhukkuba. Hattaa dhukkuba tokko kan inni mannees ni jira. Rakkoo namaa dhaga'uun iyyuu dhukkubas ta'e fida. Bakka an danda'u anama fakkeenyaaf rakkadha waan jette akka malee emotional ta'a. Tarii si beeke taanaan muudii bakka nuun danda'an. Hatta rakka ijoollee haadhaa fi abbaan qabne arguu hin danda'u. Daa'imni si bira taa'ee haadhaa fi aadaan qabu abbaan qabu jee imimmaan dhangalaasee yeroo dubbatu nama waa'ee namummaa beekuuf galti dubbiin anaan haasootu. Nam tokkoof galuu hin dandeessu baay'ee. Nama ammaatis nama dhalee ilmoo waliin rakkachaa jiruutu beeka rakkootan. Nama michootii keessa jiru waa'ee kanaa beekuu dhabuu danda'a. Amma giseen ijoollee itti baatan bira dhaqee mana isaanii dhaqu tokko dhukkubsata afurri unnaa dhukkee keessa galuurraa haasoyni isaa mummurama faxara nyaanne iraasa nyaanne jedhamtu. Agabuu jiru jechuudha. Agabuu jira. Isaan dura masgiida jira. Ijoollee tana namuu ni arga olii gadi gisee bahu. Caalatti akkamitti osoo manni dilli kun jiru ilmoon takka beelaan akkana duutii dhukkee tana keessa galtee afa tokko akkamittiin bitan jii sanis if keessa booyaati. Hawaasni kun akkamiin gargaarretti? Akkamitti. Yaa Rabbi 800 gee nama 800 guutuu boo'utti hin jira. Ammaas numaan booyaa jeeti tanii booyees keessa yaadadha. Arraaf yatiima ni booya barus ni booya sadaffaan guyyuu numaan booyaa jeeti nan dhagahama. Guyyuu yaa Rabbi kiyya bakka asi ammaas bakka akka malee qalbiin na cabtee maallaqoo isaan fida ummata dila san biratti addiiseedha qarta ka kiishaan qabu homa diidammeen kiishaa qabu noorii qarshii kum tokkoon bifadheetiin mana san jaarsiise. 100%. Ogguun dhagaa san darbee jechuuf fedhe qarta kasuun qabaatiin dhagaa san homa diidamii makiinaa fidee baadiyyaa keessa makiinaan illee naqqaaleeffatee guyyaa sadii fuudhee geessee makiinaa 2 galabbatee du'aa hin godha amma gantii san guutuun naafte jechuudha. Akkam naatu birii tokkoon qabu garuu rabbiin qaba. Garaa qulqulluun qaba garaan ittiin hiyyeessaa boo'ee mana ittiin jaaruuf hin qaba.
onnee jabduu qabda. Nama bakka achi taa'eetiin miira kana hunda walitti qabadhee laala amma waan kana gizeessi miiraati gizeessa keessa dhufe miira baay'ina isaa addaan beekuu hin dandeessu. Kana hunda gizeen boo'ee hiyyeessa san bira dhaa'ee miimmaan isaa walirratti argu viidiyoon achi biratti waraabu hatta an uggunee dhiqqoodhu qiiman nan boochisu. Booyaatiin akkana godha. Ofuma kee dhiitu gootachuudha viidiyoo kee. Ofii kiyyaaf hojii godhee kaameeraamaan isin qabu istaanduma kiyyaan hin godha. Maaliif maallaqaan kaameeraamaan itti qaxxaradhee qarrasuuf hin qabu. Harka qalleeyyii gargaarta. Harka qalleeyyiin gargaara kaameeraamaan hin kiyya istaandiidha ka editarri kiyya istaandiidha. Waggaa jira kana. Maanaajarri kiyya rabbi kiyya. Si galee? Maanaajarri kiyya rabbi kiyya. Hangan maanaajarri kiyya kan deeggaraan kiyyas rabbi kiyya. Sababa kana rabbiin maatii tiyya takka hin rakkifne. Balloo keessa jiran. Hatta obboleeyyan kiyya hundinuu araada keessa jiru rabbi araada keessa naa baase. Obboleessuma keessa. Obboleeyyan kiyya gammachuu keessa jiran. Hojii mataa isaanii akka fedhanitti hojjetan. Amma ijoollee isaaniif gizeen imimmaan dhangalaasu. Fuula nama baay'eetiin dhaabbadde. Nama gargaaruuf jetteetu fuula namaa dhaabbatte waan ta'eef waan rabbi birattis jaallatamu ofii keetiif jettee hangantan. Wanni dhagubuu. Dhiifama. Abshir jaba. Wanti namaaf jedhanii godhan ofii keetiif dhukkubsattee ofii keef rakkattee otoo fuula namaa dhaabatteeti waan nama yaaddeessaati. Maal seete? Waan akkaan silaaleessu jira beektaa. Osoo ilmoon xiqqoon boofchee imimmaan dhangalaaftee viidiyoo san arganii. Osoon bifa ilmoo iyyeessaa maxaxxee foon fuularra jiru hatta lafeen fuularra jirtu baatee jirtu waasaappiin dhufee maal sin jaaseete. Mucaa maal ta'e mucaan yeetiima. Akkanatti mana ijaaruuf fadhaaf ijoolleen tunaadhaaf abbaan qabdu. Kunoo akka gartuu akkanaa jeetiin itti hima. Oguu dubbachuullee hin fadhu nama tokko tokkoon baana. Ati miskiina maaltu siin ga'e imimmaan ija dhangalaasaa oolta. Maaltu siin ga'e imimmaan yatiimaa boocha. Imimmaan kee kun ijoollee tumtee faa boochiftee faa jabeeta. Ijoolleetti gargaarsisuuf waraabdu sana jechuudha. Attaa bar viidiyoo san kantiibaan biyyaa akka ijoollee yatiimaa taate dhaqanii arkan. Attaa namoonni manni san ijaaramu tokko tokkotti sa'aas agarsiisaatiin jira. Dhufeeti se'ati ijoollee xiqqoo tumaa boochiftaa naan jira. Ijoollee beeltii boochiftu osoo ijaan argu. Ijoollee rakkoo keessa jirtu. Osoo ijoollee ijaan argu. Innaa bakka ati maaltu siin ga'e miskiinaa boocha. Ansiin gorsaa miskiina kanan gargaariini. Jeenna dubbata. Tokkoffaa nama na dhiyooti. Arra na dubbatee baatii lammeessaa fayyaadhaan du'e. Hiriyaamti kee. Ilmoon isaa yatiima taate. Namtichi akkas naan jedhu. Maaltu waa'ee yatiimaa si galchee waa'ee ilmoo abbaan qabne si galchee jiru? Waan kana maan hojjetta? Maal sii godha? Fadheen hojjedha. Akka nama kaanitti akka tiktookara kaanitti nyaata beeksisaa 50,000 fudhachaa. Si galee? Maaliif follower abbaa fadhee oli viyooraas ni qaba. Haasoos ni danda'a. Muumantii diraamaas ni dalaga akka fadheetti wanti godhuu ni danda'a. Viidiyoo nyaataatii fi viidiyoo ivantiitiin ambiizii godhuu dadhabeeti miti. Wanni ni waan kana godhuu fi yoo ni akka kiyyaa sooshaal miidiyaa irratti wal deeggaruu baanne wallahi rabbi balaa nu buusa. Ammattuu akka arra naa gizeen sii deebi'u abbaa mucaa sanitti. Wallahi torba guyyaan inni naan jeessa rabbi fudhate ilmaan isaa yatiimeesse. Namuma ilma qabutu akkasiin jedha. Akkas naan jee ilmoo osoo qabuuti gargaarsa kana dhiisi naan jedhe sin baasu. Tumtee boochiftaas ifi boochiftaa negatiivoota waan barbaachisu hin barbaachifne naan jedha. Yeroo deebisuudhaafis maal jee deebisuuf.
ሲጀመር ኸኒም ማን ቡሴቱ ኦኔና ዳቴ ዱበደ ሰኑ ሁበቹን እንደኝ yoo lammiiti yebra ndaabbanne yebra ndaabbadde yoo foonki afaanki akka kiyya haaso yoo isan gargaare eenyuun bira gargaara nam tokko yoo ni isaaf sagaleen taane eenyu annaa naan jee wallahi baatii lammeessaa guyyaa akkasanii saa akkasanii irratti rabbiin fudhate ilmoonsaa haati warra isaa torbaan lammadaan bira dhufte rakkoomtu keessaan jira waan nyaadhuun qabu na gargaare ati warra hiriyaa keetii kun jechuudha. Ilmaan isaa yatiimeessee waan inni jalqaba dhiisinaan joosan rabbiin haadha warra isaa na bira fide jechuudha. Wallaahi hin boo'ee. Maaliin boo'ee? Wanni facaafatte turteen nama dhuftiimi ta'amma amma nama dhufti. Ammuma hammatti. Amma nama dhufti maaliif yoo jabaattee yatiima garaan jabaati. Sigale balaadha wanni maan anaa ofidee viidiyoon si waraabsisee rabbiin irra si qubachiiseefu akka waan san jalaa baatuufi malee waan biraatiif waan dandeessuun gargaartee akka ta'e rabbiin sanarra dhaabbattee rabbi jalaa si baasa. Sigale waan laaftuu miti wanni harka qalleeyyuu wal qabatu ammatti namoota waan jajaa keenya facaafachaa jiru yoo rakkanni jajaa keenya facaafachaa jiru hiyyeessa gargaar yeroo hin jedhee yoo dhiisee namni wallahi rabbiin hiyyummaa sanittuma fida yoo akka hawaasa diinni akka hawaasa nuffita yoo akka dhuunfa diinni akka dhuunfa nuffita tana jalaa beekuu qabda dirqama nama kee qabaachuu baattu waan dandeessuun bira dhaabatu nyaata tirraafii maan taane itti kanneen nama amma bara tirraafuma sanuu nama akka nu dhiise khairaa nyaatti illee nama akka nu sanillee nama kan nuti je bataraanummaa dhajee boonee mana taa'amma fillee ta'a. Adeeru wanni namaa kan tun ifuma jabeessiti. Nama kan ubsan jabeessiti. Wallaahi biiroo kantiibaa dhaqee bakka hunda dhaqee dubbachuullee fadhu beektaa waa'ee kana. Bulkeeta faa nama kadhadha. Bulkeeta naa kan naan jaa. Firii dhibbata akka mana namaa dhaqee. Kun naasii cufa jeefaanaa kana ni gammada ijoollee sadiif bulukkeessa fuudheetiin baadiyyaa geessa simintoo afaan kadhadha simintoo ni geessa guyyaa boodaa maallaqa gizeen harkaa fitadhee waan gibbanyaa erginaan jaa silkiitii afaan gurgureetiin attaa masuulummaa fudhadhee gatii harka hojii jechuudha. Bakka maallaqni gizeen yeroo sanitti argu silkiitii gurgureetiin waan san fixuuf illii isaan jirare ganda guutuu du'aa naa godhe fixuun qaba waan gibbanyaa jeetiin bilbila lamaan qabaat akka biraa gurguree maallaqa ergaaf. Yoo nama wanti nama daddoo gaafadhu taate birri hanga sannaa kan nuun danda'a. Naaf hin kannan. Dhaqeetiin uummata keessaa waasaappiin bilbilee tokko naaf kanna tokko naa arrabsa. Awwaala bilbilaan oliin jasba naan jahaasa. Hiriyoota kiyyaa maaltu naan gee samii seenii jeefaa na arrabsa. Bulkeetuma takko naa biti jee fadheetii miti fuula namaa kan hin dhaabbadhu. Ijoollee tanaaf mana ijaaru jira mee ulaa takka naa biti faan jaa naa arrabsa buloog na godha aareetiin afaan soomanaatiin osoo hin riiban ciisin guyyaa afur ol jala guyyaa afuraffaa achi dhaqee viidiyoo raabee afaan kun na goggogee baay'isee qirsii na baasee asiin viidiyoo nammallee jirti yaadannoo jireenya kiyyaa jechuudha. Afaan kun na goggogeetiin ganda san dhaqee manni jaaraa isin jeejeetiin imimmaan buusee lolaa waan sa waraabe. Wallaahi dubartoota biyya Minisootaa keessa jiranii fi warra Suuda Arabiyaa keessa jiranii hattaa darasaa qarshii hin qabne ta 200 ergitu tan. Wallaahi rabbii guree adeemeessu. Ulaan irraa cufanii qorqorroon irraa cufanii ilaa jeefsoon irraa cufan. Simintoo fi waan hafataa waan hin ta'in. Guutuutti yeroon akkasii fixu ni gammade bakka rabbiin irraa kafar godhe. Beektaa namni hedduun gargaare akka kanaan garre. Mee waa'ee kantiibaa Dirree Dawaa kaastee turte? Achitti sii dhufuuf deemu galatoon.
Bakka amma maallaqas waan hunda godhee bikka godhee qarsa kan qabu akkaawuntiin yaas qarsa 70 kana keessa. Amma kantiibaa isaa afaan Soomanaatiin miilaan lafa bu'ee kooditara daandiirra deddeemee dalagatu. Isa lafattiin arga baay'ee kantiibaa dawwaltee yookaan biirootti maarree cinqamuun sin feesu kantiibaa direedhaa argachuu. Osoo daandiirra deemee kooditara akkana dalagi jee agarsu. Guyyaa lamaa bira guyyaa tokko biraan kute guyyaa lammataa garuu see kantiibaatti maaliif hin dhimne jedhee itti gore. Alaqaa mana ijaaree afataa fi uffata ijoollee hin qabu. Ifee raashina hin qabu na gargaarii hin jeen. Ijoollee tiimaatiif hin aanjee. Jecha natti hin deebifne. Ayyee naan jee. Akkaawuntii qofa erginaan jee. Waan hin jaalladhuuf jettee akkaawuntii qofa erginaan. Fuudhee akkaawuntii waan isaan barbaadan uffata isaanii raashina mana keessaa. Waan fagoo biraan hin geenye beektaa. Raashina mana keessaa. Waan ijoollee yetiima kana nyaatan. Hatta qalama manaatillee isaan gargaara. Kantiibaa Dirreedawaa obbo Kadir Jawaar. Obbo Kadir Jawaar. Obbo Kadir Jawaar kantiibaa magaalaa Dirreedawaa isaan gargaara. Hoodhu geessiif. Yetiima kana naa gammachiisi. Jeen maallaqa sanatti ergee meeshaa hunda bitee silaa waan kana anaa geessee bakka tokko quufaan akkuma ati irraa haftuuf dhaqaami. Baadiyyaa hamtuu san keessa namni kun nama biyya bulchu bara. Kantiibaa biyya bulchu bara. Boorigaardii takka malee gaara sana wajji dhaqe. Baadiyyaa keessa sifaan? Manaan fuudhee. Boorigaardii takka malee wakiila rabbii godhatee afaan Soomanaati. Naa hojii deemee ijoollee sana abbaa kiyya siif hin jiraa jeen achi dhaqe. Horii gandaa guutuun booyan kaanis ni jira. An kanaafin kantiibaa Dirreedawaa fadha. Nis ni jaaladha. Illee bakkaan waa hunda keessatti naaf ta'a. Hawaasnis baay'ee jaallatan. Ni jaallatan hawaasni ni jaallatan hawaasni dhugaan galteef ni jaallata. Hawaasni eenyummaan namaa galteef ni jaallata. Hawaasni hinaaffaa qabaannaa jaallatu namni hinaafuu si jaallatu baates waa takka. Namni akkasitti kantiibaan naa hojii dhaabbatee. Mee asumaan kantiibaan Dirreedawaa nama akkamiiti mee? Kaasteetta dhimma gargaarsaa wal qabate obbo Kadir Jawaar jechuun hawaasni Oromiyaa iddoo biraas waan baay'eedhaan beekanii nama baay'ee jaallatamu hawaasa Oromoo iddoo kan biraa biratti illee obbo Kadir Jawaar akkamittiin ibsita? An akkaan itti ibsu akka nama biraan naan hin keenye akka abaluttis naan hin keenye akka dhugaatu naan gaala dhugaa qofaan fada. Magaalaa Dirreedawaa osoo inni hin dhufin dura dubartiin sa'a 7 gabbaatee hojii dalagachuu hin dandeessu. Tana dhugaa laazima jirtu. Hojii yookaan waan tokko hojjechuu hin dandeessu. Rakkootti mudata. Rakkootti mudata. Hatta ijoollee mana hidhaa jirtu amma isa dura hidhamte ijoollee 10 immoo 15 ol kan inni hidhaarraa baase. Gama isaatii hanga danda'utti qabsaawaa birrii isaatiin xabaqaa bitaa fi firdi beetaa lallabisu yaa firdi beetaa laafii miti wanni godhuu danda'u sii gaafachuudha. Haqti kee akka ba'u sii barbaada. Bakka ijoolleen tunaa baatu jedhee nama gaafata akka nama tokkotti. Dhugaa irratti wanti ijoollee hanga takka baase. Yoo amma ijoollee tun maaliif hidhaarraa nuuf hin baafne jedhee gaafadha ana xiqqaalleen tuffatu. Deebisaa naa deebisa. Yoo ati dheeyxee sii deebisa. Akkasitti waggaa kana keessatti garuu dubartiin sa'a 9 daandiirra deemtee dalagarraa konfidensiin galtii Dirreedawaa keessa. Rakkoon tokko isee mudachuu hin danda'u. Isiin mudatu.
warri galgala baajaajii oofuun konfidensiidhaan socho'anii konfidensiidhaan deeman. Bakka barbaadan jechuudha. Namni sirkiitii yanaa ta'e namni maal na godhee hin jirtu. Namni nagi waxxaree yoo ati amma ganda kanatti nama miite dawwaleeti si gorsa. Yoo ati akka ganda kana keessatti waan biyya laayiqoo goote ma'aanne akkan isin baasu je'ee akka hiriyaa si gorsa. Hasheekaatis dhaqee gorsa. Iyyeessa garuu nani miina ajee kadhachaa gargaara. Poostuun godina. Anamma iyyeessa baay'ee. Anaaf inni wanni irra walii galu himullee barbaadu dhugaan namaan ga'e yoo miti wanti ta'u. Iyyeessa baay'ee miskiina baay'ee haadha bochuu gisee harkisu yaa annee kiyyanaaf keessiyaan gee haadha baay'ee mimmaannaa hojjaa qaawala. Bakantiibaa darajaa ko. Wardoo if gaqqabee sadarkaa kanatti uummataaf dalaga. Amni isaa kooliidara artiin argite akka bilbila walii bilbiluu miti. Maatummaan qabdan. Walitti dhufeenya hin qabdan. Firummaan qabnu bakka gandaanis adda. Ammaan laga anamma fakkeenyaaf takkaa maalleenii mootummaa qarshan harkadheen beeku magaalaa san keessatti dhugaa kanaan na bite. Dhugaa hiyyeessanaa hojii gargaaru qofaan na bite. Kaayyoo keetti si faana dhaabachuu isaati. Kaayyoo kiyya osoo hin taane kaayyoo nama rakkatee sanaa wajjin deeggaruunsaa na gammachiisa. Gabbaa sii galeemi nama haati halee waan jidduu takka akka waan na rakkise siimu namoota halee hin dhukkubu. Baay'ee halee isaanii waan itti dhiqatan hin qaban torbaanii faatti 7,000 baasa. Direedhaa keessa rakkoo mootummaa biraan harkattu. Akka malee nama rakkisu. Baasiin isaas hedduudha. Baajanni magaalaa Direedhaa xiqqoodhaan alaqaa bira dhageetiin haadha takka tarakkattee jira. Haadha tana hoottu waan dandeessuun akka bulchiinsa naa gargaarii hin jeen dhufeeti isaanii miti namatti hin himadhe dhaamsa. Namoota yoo walqixamee itti naa dhaamsi sana akka tasatti itti hin tuuffanne haadha san dhufee gargaari. Akka bulchiinsatti. Akka bulchiinsatti haadha san dhufee yeroo gargaarutti waa hin gaafadhe. Yaa alaqa yookaan yaa hadiiroo keenya magaalaan Direedhaa keessatti bakki haati kalee itti dhiqattu hin qabdu. Namni keenya miidhamaa jira. Bakkuma kalee tokkotti dhiqatan. Mala nuu dhahe. Tarii waan kana irraanfachuu danda'a beektaa dabdii waan kana. Anaaf pooyintii inni guddoon. Tarii inni kaayyoo isaa ta'uu danda'a. Wanna san diyaaspooraa kadhatee gamanaan fiigee kaanis fiigee faafrikaa kadhatee waggaa takka keessa jaare. Bakka diyaalisiisitti godhan jechuudha. Haati amma bakka mootummaa dheeyitee magaalaa Direedhaa keessatti achi dhiqatti. Gillii dheeyitee over kafaluun hin jiru. Waan namatti gammachiisu. Baajanni magaalaa Direedhaa baay'ee xinnaa. Kooliidara asiin hojjechaa. Wanni kun waan nama boonsu akka nama tokkotti ittis gammadee. Magaalaan ganda keenya amma ganda keenya kaniin irraa dhaladhee mootummaan dur ispaaltii goona jaanii baajata ispaaltii nyaatanii koofistoon godhan mootummaan Oromoo duraa jechuudha. Dargaggeessi naannoo sanii haaluma tana himata. Daantiin uummataaf waan barbaachisaadha. Halee tana himata. Gaafaan kooliidara beeksisa kooliidara bakka magaalaa dalagamu gammadeetiin yaa alaqa kooliidara magaalaas daleeyte ganda keenya kana maan daleeyne hin jeen ijoolleen baay'ee kooliidara. Wallaahi eegalsiisa kun baatii lama akkana. Ispaaltii ganda sanseenu waan nama gammachiisu galee. Hadiiroo wanniin itti hawaasummaa baree jira. Keessa amma waan namaaf hin ta'in jetteen keessaa baasuu hin dandeessu. Waan hangoonsaa kan dhiteef si gargaara. Hanga hangoosaa hanga humna isaatti. Ta'e isaa olii nati. Waa humni isaa danda'u waan humna isaa bira dhaabata.
ammaatis hadiiroon wanni caalatti irraa jaaladhu abbootii amantaaf kabajaa qaba. Abbootiin amantaa duraan eeppoortii irraa Dirreedhaa keessa gisee galan kabajaan qaban hin ayyamamuuf waan akkasii yaadamu ulamaan ta'e dhufte alatti eeggattee deemu fudhattee deemta. VIP ruumiin ulamaa keenya simanna. Waan nama waan hedduu malee gaariitti beekta. Duraan garuu ni yaadadha. Abbaan fadhe maan taane beekamaan fadhe maan taane VIPdhaan hin simata. Ulamaa achiin simata. Qeesii achiin simata. Abbootii amantaa baay'eef kabaja qaba. Komishinar ofiisaatii dhufe simata. Ififis ni simata. Mootaara wanti komishinar alamu amantiin kiristaana. Amantiin isaa kiristaana. Garuu ummata naannoo saniif midhaan faa keessa. Guyyaa soomanaa. Waan nama gammachiisu. Kiristaana ta'e midhaan achi geessaa fi qullubbii Gabreeliinis gaafa gaggeeffamu kadirfaan karaa irratti bishaan namaa kennu. Isaaniif godha. Waan kana godhuudhaaf maallaqaa miti waan kana nama hojjechiisu. Allaan waan tokkoon siima. Baruu gabroomuuf deemta baruun duuf deemta jettee na okka burra jabaadhu. Baruu keessaa baata yaadnee fi jireenya hamaa keessa jiraatte baruu keessaa baatoo naan jettee irra naaf gatii qaba. Kana ammoo waniin qabaadde kanaa kannes rabbi beekta ilma namaatii miti. Barus yoon qabaadde rabbi. Kanaaf wanni inni abdadhee jiraadhuuf rakkootii jetta baruu sodaachuuf osoo hin taane rabbi abdadheetiin jiraadha. Kanaafuu kantiibaa magaalaa Dirreedhaa caalattoonni jiru yoo dargaggoota walitti qabeessi imimmaan buusee seenaa saayibaa gorsa. Imimmaan buusaa ijoollee gorsa. Tanaaf jaalanne icciti jiru. Naannoo biraattis dhagaa mana cufee addaraasha keessa dargaggoota fideeti akkanattiin dabarsee gajjaa hojjedhaa. Gajjaati miidiyaa kanarratti waanuma jirtan hundarratti gajjaa haadha teessan jaaladhaa jedhee nu gorsa. Nama haadha isaa akkaan jaalatu nama kabaju. Nama haqaatis. Nama haqaatis. Hangaan an beekutti dhugaa nama mul'atutti. Namoonni kanaan jechoota kanaa dubbadhutti already namni siyaasa tokkotti haaruu danda'a tokko wanti ta'uu danda'a beektaa. Gamanumaan dhiifaman gaafadha. Maaliif dhugaa jirtuun dubbadha waan taateef. Dhugaan kan rabbiiti. Kan ilma namaati. Namni danda'a mataa isaatiif tarii na arrabsuu danda'a. Tarii waan fedhe jechuu danda'a. Anta sannan ga'e abbaan fedhe dhufee na hojii hiyyeessa gargaarraan hiyyeessaaf sagalee taanaan haa gabaanyim. Shayxaanni nama kiyyaaf naa taanaan nin jaaladha akkaan fedhu. Yoo ati amma shayxaanni dhufee hoottu haadha eedii maatis hojii gargaara naan jedhe. Faana gargaartaa? Nin gargaara. Biran dhaabbadha. Bakka waanuma nama kiyya naa gargaaru hundi natti tola. Rakkoo keessaa hawaasa baasnaan? Gaaf tokko Boorana Dirreedhaa waan taa'u ture. Dalagaa wayii tokko dalagadheeti rabbi na milkeessee birrii hanga miiliyoona tokkoof wayii harkaa qabaachaa ture. Deddeebiitiin gargaara bakka guyyaa uummatni Booranaa haati akkasii qallattee teessu. Daandiin beeku beekta. Kontaraata makiinaa barbaadeetiin biyyaan hin beekne kontaraata 100,000 qaban. Makiinaa hawaasa Dirreedhaa irraa nageessa. Inni dhaqe bishaan ishigii tokko hin bite. Giseen Boorana dhaqu naannoo keenya bishaan bashbashii jira. Suuqii irraa gara bitaatti maal dhoobatti bishaan ni rifadhe bakka. Viidiyoon hin waraabin jira. Haadha takka amma gargaaree guyyaa lammeessa haadha sanii garaa na nyaate ittiin deebi'e yeroo jahaati sanii tuuti beelaan. Booranatti jechuudha. Booranatti. Waan bakka istaafa kiyya qabadheetiin achi hoteela tokkoon qabadhe. Maataa galgal guutuu booyaa oole. Maali musiibaantu yaa Rabbi roobuma kana roobii fi ogguun gabbee bishaan tokko fiduu geessuuf roobni achi bu'e. Bakka miila qullaan gabbu'eetu waan
gammadee suduute rabbiidhaan. Bakka qixa kanatti nama gammachiisa si jedhee. Wanti waaqa gaafatte rabbiin gaafatte yeroo inni kallattumaan. Ariifni namaa rabbi haa gaafatu. Bakka rakkattee nama fuula duraan dhaabbate. Rabbitti hirkadhu nama yoo feete rabbitti hirkadhu yaa rabbii kiyya. Nama kana garaa naa laaffisii nama gaafadhu gaafatteesi. Kana hojii tololtummaati. Bara 2010 keessa hawaasni Harargee daangaa naannoo Somaalee jiraatu buqqa'ee ture. Yeroo sana eessa turteetti? Akkamitti yaadattame? Yeroo sana yaadachuun fedha. Yaadachuun fedha yeroo sana. Yeroo sana yoo yaadachuu baadheera naa. Laal daa'imman daandii raggartu kana gartee poolemikaa garuu dandeessa. Iddoo garaagaraatis garuu dandeessa. Daa'imman kun guutuun warra gaafsan buqqee ilmaan isaaniiti. Daa'imman gaafsan abdii illeen qe'irraa buqqaase. Warra gaafsan abdii illeen akkas godhe. Daa'imman kun hundi buqqaanii maa Finfinnee naannoo Finfinnee tana jiranii Adaamaa garte warra gaafsan buqqaa'eetu sadaqaa kadhachaa jira. Ilmoon daa'ima waggaa 8. Uummanni Harargee ummata barumsa ummata nama barsiisu ture. Ummata akkaan kwaalitii qabu. Ummata beersaba hojii hunda jaalatee jiraatu. Takkaa qe'ee namaa dhaqee nama miidhe. Uummanummaan Oromootiif uummanni baasa. Qe'ee isaatu hin eeggatu. Innaa jaalala hobbuli jeetti taraaf baay'ee magaalaan Harargee baay'inaan wanni dhaalamaa jirtu falagaan. Waan jaalala keessa jaalala over qabaniif hoottu mana kiyya gali jee alagaa biraatis illee fuudhee mana waan galchuuf. Amma namni gaafsan buqqee ammallee nu miidhaa jira. Boolla tokko keessatti awwaalaan ni jira. Sadarkaa faamiliitti hidhamne jira. Si galee namni madaa hin qabne hin jiru. Dheerina kana fiidiyoo tokko waraabeetiin ture. Wallaahi dhugaan si himaa. ከዚያ አሚሊሊክ ጫላ አብዲሌ እንጂባ ሚሊሊክ ጫላ አብዲሌ እንጂባ ማለፍ ኡመተ ምስኪና ዲለስ ኡመነ ኮንታሪ አማንቲ ዳኖ ዱፊ ወራ አማንቲ ቶክ ኡማ ዮ አማንቲ ዳኒስ ቶክ ወሪኒ ፊቴ ክርስቲያና ለፍቴ ነሞተ ባየ ፊቴ ይጅር ዋይ ረቢ አሶ ፈዳ ደንገደፋከ አከነመ ረቢ ቤኩት ዋይ ረቢ አሶ በርባታ ነምኒ ረቢን በኔ ዋይ ረቢ ጊዜ አሶ ዲገስ ተንፊሰ ቤት እና ወላሂ ለማከሲ ሰኖ ናርኬ ቻንሱ መይሳ ረቢ ወላ ከነተ ወልና ቪዲዮ ወካን ሰከንታ ማሊፍ አበለይሳ ራዱ እኒ ጅራቴ ላል ኮመንቲ ተከይደ ሰከንታ ጫሉ ረቲ ናርኬ سيسين فوتو هو دفتني أواردي ورجو تك أواردي جال فوسو كوناني فوتو هو دفتني جي ورقافت فوتو هو دفتني أجعلوا نور بكا قتي نور كبا إسان رويا دوئلة أورمو دا إسان رويا نوتي ستيجي أركن نورتي والفار ستيجي أركن نورتي walqee qumale ummata oromoodhaaf waan barbaachisu takka dubbanneen beeku waan tokkummaa oromoo eegu Hacaaluun isteejii inni dhaabbaturra chaansiin kennameefi osoo waa'ee oromoon dubbatiin osoo waa'ee haadha oromoon dubbatiin isaa buuta akka garte tarii waa'ee dhuunfaa keetii dubbadhu jaanii gaafatte kan nambar waa'ee dhuunfaa isaa dhiise waa'ee uummataa dubbata. Hacaaluun jechuun nurra gatii qaba. Nuti warra uffata keessattu. Hammarreessaas namni dursee dhageessa. Namni hammarreessaas gaafsanis bira dhage. Hatta uummata Oromoo naannoo kana buqqaanii Finfinnee turan san namni dhaqee sappoortu godhaa ture isa. Dabtara fa'aa bitaaf ijoollee qaban biyyan beekan bakka dhaqanii dalagan hin beekan. Dabtara fa'aa bitaaf Hacaaluun. Annama ilmi dabtara Hacaaluun naa biteen hin baradhe jee bara waggaasati mucaa tokkoon arge. Gaafan sabbataa dhaqu. Hacaaluun
du'ellee nurra waa uummata kanaaf sagalee ta'aa jira. Yoo amma waa'ee uummata Harargee dubbachuu barbaanne sagalee Hacaaluuf fayyada. Nuti warri istee bakka san taa'ine san gadhete warra uffata keessa du'e warra dhugaa Hacaaluu waggaa 7 aangoo qabannee dhugaa Hacaaluu waggaa 7 baasuu dadhabne. Waggaa 7 ka inni lubbuu isaa riskii keessa naqaa nuuf jecha duullee haaduu haati Oromoo sanuu duutti hin jirtu jedhee bakka namni hin daffarre haddi namni keenya aangoorra hin jirre daffaree mucaan san nuuf sagalee ta'e. Yeroo cinaaksanis yeroo bara Oromoon mootummaa qabdu tana keessatti namni tokko yoo amma tarii Oromoon asitti waa taate namni sagalee ta'u hin jiru. Kanaafuu nama uffata keessatti du'e. Ani amma fakkeenyaaf ani hanga fedhe ta'uu Hacaaluu sadarkaa Hacaaluun ga'u beekta. Nama Hacaaluu dhabuu jechuun of dhabuudha if dhabnee jira baay'ee. Mi artistii iftee saba kanaaf dubbatu garte. Artistii biddeena nyaate yookaan niin du'aa jee if qabee uummata kanaaf akka Hacaaluutti wareegama qaaliif kannee uummata kanaaf sagalee ta'u garte. Minkarre maaliif namni silaa uffata keessatti akkamii sagalee namaa ta'a. Namni uffata keessatti dhugaa Hacaaluu baasuu hin danda'u. Nama uffata keessatti dubartii faayina Hacaaluun maatii isaatiif qabsaa'e uummataaf qabsaa'e. Dhugaa Hacaaluu akka jaartii haati warra isaa dhugaa Hacaaluu baasuuf haadha warratti eegu. Hai yoo achi Hacaaluun wantiif qabsaa'e haadha warra isaatiif yookaan ilmaan isaatiif qabsaa'e hayisiin dhugaa sii barbaada. Isiifis nutis dhugaa uummanni Oromoo yoo kafana duunee nama uffata keessa du'e ta'uu baanne dhugaa isaa barbaaduu danda'u qaba. Kanaafuu namoota nama uffata isaa keessatti jechuudha. Namni isteejii sagantaa san dhaqe. Waggaa 7 guutuu mucaa qacalee cinaaksaniif Harargeef sagalee ta'u artistii qaalii isteejii hundarratti waa'ee uummataa dubbachuurraa afaan qabe. Amma modeeliin godhadhee tololtummaa irratti ammaatu Ukun amantaan addaa ta'e arge Hacaaluu yaadachaati wajji haasa'aa. Maaliif? Ammallee du'ellee isaan na fayyada modeeliin kiyyeessa. Du'ellee modeeliin kiyya Hacaaluudha. Dhugaan Hacaaluu nu harka jira namu harka hin jiru. Yoo namuutu gammachuu barbaadu taate namuutu bilisoomee jiraachuu barbaadu taate dhugaan isinii himaame dhugaa Hacaaluu baasa. Amma fakkeenyaaf gaafii tana si'a gaafadhu. Ati yoo haadhatee miite yoo haadhatee cafeetti yoo isiin boochee imimmaan dhangalaaftee rabbi sii himatte abaarsa san siraan argattu. Argatti. Sirriitti argatte. Hacaaluun akka harmeen san haadharraa haqa qabdu sanitti nurraa haqa qaba. Imimmaan kiyyaan boochisan garte. Eebaa miti nu abaaru jira. Uummata Oromoo abaaraa jira. Hanga imimmaan san dhugaan hacee mul'atee imimmaan san dhaabbatu Oromoon tasgabbiin argattu. Akkuma haati haqa sirraa qabdutti Hacaaluun nurraa haqa qaba jechaa jira. Imimmaan haadha warraa abbaa warraa irraa du'e. Addunyaa feetetti kannitu gammachuun qabdu isiin. Maaliif? Haqa barbaaddi. Haqa barbaaddi. Ijoollummaarraa waliin guddatte. Anis namuutu dargaggeessi fadhe anammaan foon kiyya fayyaan qaba nama fakkeenyaaf hanga Oromoo waliin galinitti. Oromoo hundi walii galtee tokko gaafa taate dhugaan hacee gaafa mul'atu namni dana dura gabbatu hin jiru. Namni na dura foon baasu hin jiru. Dhugaan hacee mul'ate qofaaf. Oromoo hundi wal ta'u wanni mee amma fakkeenyaaf waan tokkoon si gaafadha. Warri qaama mootummaa fi ijoolleen teenya guutuun gaafa tokko ta'anii nuti Oromoon tokko jedhanii gaafa kaan wanni kanaa ol siif
qabeenyaan jiraame amma fakkii. Gammachuu guddaa hawaasa Oromoo fida. Gammachuu guddaa nu fida. Nama eenyummaan tokkummaan maal akka ta'e nama beekuuf ka'a. Garuu hanga Hacaaluu haqni Hacaaluu bahu namni tokko bilisoomee hin jiraatu. Bilisoomuufis hin ta'u. Maaliif dhugaan nama uumoo bakka feete. Dhugaan si gangalchee lafa si kaa'a. Hijibni tarii arra jalaa bahuu dandeessa. Dhugaan si gangalchee lafa si kaa'a. Dhugaan Hacaaluu bahuun dirqama. Hiree qabsoo uummata Oromootiif yookaan abdii akka misoomni tokko biyya tanaaf barbaachisutti dhugaan Hacaaluu biyya tanaaf barbaachisa. Sigalee anaafis obboleessa adeera kiyya obboleessa kiyya abbaa kiyya qabsaawaa kiyya Hacaaluu dhabu. Akka nama kana hunda dhabeeti. Kanaafuu Hacaaluun nuuf bakka guddaa qaba. Nutis bakka guddaa isaaf qabaachuu qabna. Haqti isaa barbaadamuu qabdiidha ergaan guutuun. Meegaa waa'ee gargaarsaa wal qabatee waa'ee hedduu kaasnee waa'ee kee miira ati keessa jirtus amma makkati hawaasa keetiif yaaddus hawaasni poodkaastii kana daawwachaa jiru ni hubata abdii jedhuun qaba. Diraamaas ni hojjetta. Yaa ni hojjedha. Komeedii ni hojjedha. Tiyaatarri afaan Amaaraatiin hojjechaa ture dura. Monoloogistii. Yuutuubii keerra baay'inaan diraamaa afaan gaafa jalqabumaa xiiqiin gama diraamaa galee gaafa ture. Tiyaatarri afaan Amaaraatiin hojjechaa ture isteejii irratti. Fadhiin tiyya afaan Oromootiin dalagu. Garuu isteejii san gubbaarraa afaan Amaaraatiin hojjettu. Soon fedhe waan sana hojjechuun baay'ee rakkisaadha. Bakka amma tokko lama gisee hojjedhu. See maaliif afaan kiyyan hin hojjedhe jedheeti. Diraamaa mataa kooti jalqabe koomeedii of irratti qoosuu yookaan dhaabbina kiyyaan taatee waan gargaraatiin qoosuu jalqabeera. Diraamaa waggaa 5 mataa. Yuutuubii keerra kan gadhiifame waggaa 5 akkas. Diraamaa qofan hojjedhu kaameeramaan. Kilippii hanga firii 40 hojjedhee jira. Muuziqaa. Gaafa duraa muuziqaa illee nan hojjedha. Nashiidaas. Amma walakkatti muuziqaa hojjechuu nan dhaabe. Waggaa 2 eegaan dhaabe. Egaa sheekootii hojjeteemti kabajaa sheekootii eeguutu hin ta'u. Oromummaanti akka nama islaamummaa fi oromummaati as wal kabajee deemuun. Rabbi kiyya dhabuun fadhu oromummaati as dhabuun fadhu. Sigalee faana jaarraa abbaa gadaa. Faana Sheekh Maamad Rashaad. Abdullee Sigalee faana Sheekh Adam Tuulaa faana Sheekh Bakrii Sabalootiin hortafa. Sheekh Maamad Rashaad qubee nuti amma katabaa jirru tan nama hundeessedha. Oromummaa abbaa feete caalaarra gumaacha qaba. Sigalee sheekotiin jaarraan abbaa gadaa nama faajjii adda bilisummaa Oromoo lafa kaa'ee nama tokkummaan maal akka fakkaatu uummatatti himaa ture. Nama hojiin isa agarsiise. Nama yookaan kiristaanaa dhufte akka obboleessa garaata kirraa baatee caalatti kabaja. Faana isaaniitti hordofa. Isaan kun waliin dhufanii eenyummaa Oromummaa naa cimsan. Sila isaan qabsaa'aa baatan eenyummaan kiyyan cimu. Akkasi. Egaan komeedii isin hojjettaa akkuma amma jette immoo ogummaawwan akka kaameraas ni qabda. Sheekootii Najjaash Ashaanas ati nashiidaalee baay'ee hojjedheetiin jira viidiyoodhaan. Nashiidaa Ashaanas isoo hojjedhee harmee tokko baadiyyaa keessatti hojjedhee tokko. San Najjaash viidiyoo biraatti seedis ni godhaafi niitiin gaariin kannaa rabbiitti tajaajilu sani. Sagalees qabda fakkaata. Qabansi. Waan akkanaa keessan galu hojii ta'uutii biti. Tana munashitootaa fi wallistoonni hojii jiraatan ani hin qabu. Najjaash sanis hojjedheera. Amma diraamaan amma dhiyoottis hojjechaa jirta. Diraamaawwan kee tokko seenaa dhugaati kan jedhan fa'aa jira.
dhuguma seenaa dhugaatii. Mudannoo tokko tokko nan barsiisa. Diraamaa mudannoo namaatiin barreessa. Jalqabuma qe'ee teenya dubartii takka takkaa jira. Bifa koomeediitiin ni ibsaa fi garuu diraamaan kun mudannoo ajaa'ibaa qaba. Diraamaa kana hojjedheeti nama dura. Diraamaa sheeka tokko ganda keenya jira. Ni ka godha. Innaa sheekni kun jarjareetii ni kaa kana godha mucoo takkaa jira. Mucoon tun kana numa fuuti. Sargii isii miti ka yaammatu bara. Dhiirota ayyaama dhiira isii fuudhu santu sheekuma isa yaama. Kan gaa godhu sheeku. Usuma joo sheekni kun jaarsaa afuriin ga'e kaan isaa adanii amata tokko booda adda baatii bakka afur geesse sheekuma kana afureen kana. Utuma heerumtee utuma heerumtee. Sheekni kun ifuma nyaata maan dhiifne nama jaala. Ammaati yaammame egaa deemuun sodaataami. Egaa igi yaammame diggisiin geesseemi mucoo san itti taati. Amma gaafureen kana gisee godhu gaa deemee ammaa afuraffaa kana hiitee amma shanaffaa mucaa eenyu heerumuuf deemti beekta. Mucaa sheekaa akka hin taane. Mucaa sheekaa ture. Mucaa sheekaati. Mucaa sheekaati bakka gisee abbaa isaatiin mareetee fixadhu jeen abbaanis gammadee bakka mucaan kiyya naagee ijii ollattii miiti diggisi godhu. Amma gisee barnoota mucoo gisee akka mucoo sheeyummaa sanuu. Yeroo afur ni kaayidhe. Na kaayidhe. Amma yeroo afur ni kaayidhe. Kostarjii aari. Abbaan akkana ilaale. Yaa ilma kiyya. Numa jaa haasoo dhabe. Wallaale. Qaqaanfate. Aalis qaanfate. Amma qaashayni kun dhaqee. Antakkaa waa nama godheen beeku. Mucoon jaabe. Antakkaa waa nama godheen beeku. Arra waasi godheetiin si maraacha. Mucaa kiyya jalaanii haftamoo naftu. Fiigaa qottee maali abbaa jennaan hayi yaa ilma kiyya hayi mucoo tanaan bara amma dura maraatteetiin gusa didawaa godheef jeera abbaanis firra. Abba sadii didawaa godhe. Hayi maraattuudha jeen akkasi bakka ilma kiyya mucoon an beeku jira si fuusisee akkasitti biraa fuusise. Akkasitti ilma isaarraa misi. Tokko nama akka maallaqa fudhu beekta abbillee ni darara. Nama cingee qabu. Kana takka baati ammaani. Mudannoo dhugaati. Baasa boora baasuu feeteef micoonsa. Yaa Rabbi gaa maallaqa naa kan maallaqa reeskuma kadhata maallaqa. Kana mudannoo dhagaa diraamaa gajettetti kofluun si qabdi. Fooqii nigdi baankii Finfinnee tana guusan hojjette. Berekee fooqii tana kan laalee guyyaa san baasa boora baasuuf Finfinnee fidee laalee taanis laalee yaa Rabbi qiyye. Lakkaa si fixattee fi. Nu biraan ka'uun. Na dorgattee. Fooqii nigdi baankiitti fixattee jechuudha. Fooqii naannoo sana jirtu san laalee lakkaa si fixattee maallaqa na dorgattee. Kosaa kana Rabbi biraan dhumu garuu. Rabbi biraan dhumu hin galleef. Laftiin isintu guuttatte. Ambara harar gumata naan addunyaa soo ture. Xiqqoo achi fiide bakka addunyaan taanis achuma jirti. Bakka xiqquma takkana fakkaatti. Lakka addunyaan akkana guddoo yaadne keenya naan jee Finfinnoo barraa dhufee taatti. Dirreeduma Finfinnee dhufee. Kanaaf ta'e guddoon argama. Kanaaf ta'e guddoodha. Diraamaa barumsa qabu kan hin dhumarra hojjedhe. Namoonni baay'een bifa zinaatiin dhukkubarra bu'an. Sagaagalummaa jechuudha. Saayiba kiyya tokko abbaa guddaadha. Barumsaaf jecha HIVs akka nama dhukkuba qabatee diraamaa sana irratti hojjete. Kanaaf miicoo namaa daffaree qabee daffaree bakka dhukkubni san qabee. Gandi tokko naquu dide namticha diraamaa san laalan. Gadhiisee dhukkumaan HIVs qabda. Namni bakka diraamaa san dhugaa kan fudhatu jira. Kan diraamaan sun hamaa taanaan lafatti samaa sisa. Miicoo namaa daffartanii ijoollee xixiqqoon dhagaan ture. Abbaa kana guddaa nama guddaadha.
Diraamaa dalage malee michoo namaa maa daffartayyii dhagaantu dhugaa isaanii. Dhugaatti fakkaate. Habootti yatakkaa'u dheena kana diraamaa mana kiraaraa beeyi limmaarree jeetiin daaba tokko fuudhee fiige. Gizeen daaba tokko fuudhee deemu. Yaa bootiyya nama guddaa beektaa nama barumsa kana qabu. Yaa bootiyya yoo maallaqa saniif jaanis jala fiiganillee naakka faladhaan jedhe. Bilbiltee qubna agarsiite. Dhuguma mana kiraarraa si haaru seete. Namni keenya hubannoo diraamaa baay'ee natti qabu. Garuu naannoo keessumaa Oromiyaa bahaa kan irratti immoo itti fayyadamni sooshaal miidiyaa baay'ee bareedaadha. Namoonni baay'ee sooshaal miidiyaa fayyadamu. Sooshaal miidiyaa keessaan qulqulluu taanaan si fayyada. Biizinasii jajjalan fiigi. Mooraalii bakka nama wanni foorora kiyya oofu. Waan bakka konfidensiin garaa qulqulluun namaaf wanti ta'a. Torban darbe 1700 turte har'a 1720 waygeessa. 20 san caalu 23. TikTokiin kiyya guyyaa torban darbe garee meeqa ture? 1700 ture gaafas. 600 ture. 680 itti siqaa. 680 sirrii. Amma waan akka jedhu 730. 23 akkas. 30. Atus shirsittee jira. Maaliif guyyaa dabalaa deemu 35. 35. Tarii amma interview kana turte achi jiraachuu sadii. 40 ta'uu danda'a. 40 sadii waliin geessu. Duwwaafu seenaan diraamaa kiyya akkana. Ogguu diraamaa hojjettu kana. YouTube irratti hordoftoota baay'ee qabda. Diraamaa keessa hojjettu galii bareeda qabda. Diraamaan tokko doolaara 200 sii kafala. Torbaanitti firii sadii gaggeefta. 600 daleedha. Doolaara 600. Viyoora ni qaba kuma dhibba maaree kuma dhibba lammaffaa daawwata. Viyoora sadii qaba. Diraamaan galii dhuunfaadha. Kaameramaan isaanuma editariinis kaameramaan isaanuma. Istaandii kaayatiin qarrasa. Namni fi rakkisu. Takka garuu istaandii keessee waraabdee xumurtee gaafate jettu osoo waraabamin hafeen beeku. Minitiin ilaala jira. Dhagaa kee cheekiin hin qoradha. Kaameraan hin tuqa. Ni na haasoo sammuu keessatti iskiriptii barreeffadhee ni na haasoo katii qaba waan taateef isii bira kaayee ammaas ol keessa goggodhaatiin akkasitti dalagu daqiiqaa lama ol shuuti turu. Siinii tokko immoo waraabda daqiiqaa lama sadii. Lama sadii waraabda shuutingii qabaame roozaappii loongi shuutii qabaachuu danda'a akkasitti fayyadama. YouTubein keessa haala gaariin daawwatamaa jira. Viidiyoo tokko torbee lama dura akkas kan maxxansitee jira. Dhimma Arsenaal dhimma Arsiitu hin taane dhimma Arsenaalistu hin taane itti dhufna. Hiriyaan kee tokko shufeerri ajjeefamee ture itti maxxansitee jira. Yaa dubbii san jimaa dhimma Harargee irratti Rokkummaan boo'uuf waa'ee Hacaaluu Silaamaa Hacaaluun jiraate. Wannoota akkanaa kana warra uffata keessa du'e kanaaf sagalee ni taasisa. Nuti uffata keessa du'e gaafa jennu nama hiriyaa keenya dhugaa isaa baasuu hin dandeenye keessa waan taaneef. Akkasitti namoota hiriyaa dhabeeti hiriyaa isaatiif sagaleen ta'u. Fira fa'aa dhabee. Kanaaf uffata keessa du'u namoonni hin jeefsani. Hiriyaan keessan amboolee fi gaa'el dhufee guyyaa lama akkana wajji bule. Isaaniin nasiimate magaalaa tana dura yeroo dhufu akkuma kaanitti ilmaanis jiraachisaa nama bakka akkaan gaariiti. Nama deddeebi'ee jireenya saniin faamiliilee gammachiisee biyya tana keessatti tokko shaneedhaan mana kireeffatanii ijoollee galtu. Amma ijoolleen guyyaa guutuus jireenyaaf fiidee ilmaansii hiyyummaa keessa jiraachaa gammachiisaa jirtu gaafa tuute qalbii siin cabsa. Dhugaan isaanii dhokachaa oolu guyyaarraa namni dubooti nama uffata keessatti du'e miti. Ani amma fakkeenyaaf yoo dhufanii na ajjeesan laffee naa du'eetiin jira. Maaliif nama kofoo keessatti du'e nama uffata keessatti du'e waan ta'eef. Laffaatii isaan hin feesisu. Nama uffata keessatti du'e anarraa dabalatee namnummaan jiru hundi nama uffata isaa keessatti. Obboleessi irraa du'a adeerri irraa du'a. Sagaleen taatuufi sagaleeta maalitti taate dhugaa jirtu dura baatee himachuudha. Politikaan maal jijjiirata? Amma namoonni tokko tokko na aarsaa'u. Dhimmi Harargee dhimma politikaa osoo hin taane dhimma waliin jireenyaati.
Jimaa harargee miti kajala dalagatu naas hima. Jimaa baay'inaan kan hojjetee irraa tirfaama argatu mootummaa irraa argata. Akkamitti kan jettu taate haati Oromoo ganama subii gilaffaatee bishaan sana waaftee rooba rabbii kadhachaa du'aa godhaa jimaa kana biqilchiti. Waggaa guutuu laffaatee. Qotee bulaan kun liqii fuudheeti jimaa magaala kiiloo qarshii amma ta'e gabee kiiloo qarshii 2,000 gurguratu qaraata qarshii 150 qarshii 700 irraa kafala yookaan 500 irraa kafala. Ummata komii kana takka irraan kaayyatiin mootummaaf hin kafala jee loliin kana si galee gaafa du'oo. Birriin qotee bulaan tokkichaan jimaa kiiloo tokkorraa qarshii 500 yookaan 400 kafaluu jiru. Yoo qotee bulaa keenya qofa ilma qotee bulaa inni taate maal faayidaan maal jee dubbata. Eeguu dandoo qaba wanni gibira uummanni kafaluuf eeguutti. Hambaa ibsa wayii badhaadhinaas kaafaa'us waa hundaas. Yoo waan bareedaa dalaginaan paartii hunda niin deeggara. Yoo waan badaa dalagan hunda hin deeggaru. An kolidarii kana nama akkaan jaalatu kolidarii amma dalagamaa jiru. Nageenya naannoo biraa nama haala namni keenyatti jiru yeroo nama akkaan jibbu. Kolidarii namni narra faarsa hin jiru. Nageenya namni narra jibbu nageenya naannoo tokko namni narra jibbu. Nageenya jeeqamuusaa na aarsan. Namni dantaa dhuunfaa isaaniitiif gaafa nageenya uummata qulqulluu kanaa baxabbatan akka malee qalbii na cabsa. Si galee mootummaa bira jirraa nageenya keenya eeguu dadhabde onni akka sibiilaa qabaachuu keenya tarii dargaggeessa hin dhabnu si hojje'eeyna. Si hojje'eeyna dargaggeeyyiin baay'ee biyya eeguudhaaf qophiidha. Waan biyya tana itti eegan yoo irratti nu gargaaran. Si galee mucaan san miskiinaadha amma yetiima ilmi isaanii haati isaa warri isaa abbaa maatiiti jechuudha. Abbaa maatiiti hedduu malee nama marara. Anis viidiyoo kee argeen. Nagganni magaalaa Harargee yookaan wanni Harargee keessa jiru sirraa hudhannoo qaba. Nageenyi daandii eegamuu qaba. Kana qofaa miti hangaafii nan gaafadha. Gama ba'asanii qoy diinagdeen Harargee yookaan hojiin Harargee yookaan dargaggoof Harargeedhaaf jimaa qofa hin hojjete. Jimaan akka jirutti bakka dargaggoonni walitti qabaman yookaan dargaggoota walitti ijaaranii investaaran ta'an eenyu jedhe. Kanarratti maal hojjenneef mootummaan Oromiyaa dargaggoota keenya walitti qabee tokko shaneedhaan investara akka godhan yookaan waan isaanii barbaachisu warra barate si galee misooma garaagaraa irratti akka hojjetan maaliif hin goonu. Jaaree leenjii kanneef amma islaammaa mootummaa Oromiyaa ta'e naan jette waan hin godhusiimu. Ganda hundarraa nama 10 jaareeti yoo niin arraan tana aanaa kana barsiise waggaa kana aanaa kaaniin barsiisa. Maali akkaataa itti naggadan baajata mootummaatiin hin barsiisa. Namni sammuun cimnaan ni hojjetes ni jiraata. Si galee galmii dargaggoota baay'een ammaa hin ijaarramne. Iddoon oolmaa dargaggoota. Istaadiyoonii Direedawaa kantiibaa Direedawaa ijaaree malee maaliif Harargee keessatti bakka biraan ijaarramne? La si galee gaaffii hedduu qabna. Nageenya achi gama misoomaatiin illee kan barbaadu. Waa hedduu nu barbaachisa. Baay'inaan bishaan akka buufnu hin barbaadan. Bakka bishaan amma aanaa fadiis. Eela qotamte. Eela qotam. Baay'inaan bishaan silaa baasan. Yoo maallaqa mootummaan too baatellee haqqeenyummaan nama bakka waan kana tajaajilee aanaa bu'aa godhu. Mootummaan gubbaan ta'e maallaquma isaaniitiin ganda walii buusee akka isaan bishaan baafatan yoo irra sappoortu godhe. Uummanni ififuu misooma ififuu uummanni yoo walii galansi jedhe. Namuma qindeessu barbaada. Mootummaan uummanni firaasha warra waa bulchuutu ciisuu dadhabee
wanti Hacaaluu akkasii. Galatoomii ulfaadhu waan baay'ee waliin mari'anne wantoonni hafanis hedduutu jiru. Ati deeggaraa Arsenaalii baga gammadde siin jenna. Ani deeggaraa Arsenaal natti tola waan Hacaaluun fadhu hundanii fadha. Arsenaal santura deeggaraan ture gaafa interview Hacaaluu Arsenaal deggafar jedhu anis kubbaa ilaaluun qaba. Iccitiin inni itti ilaale maali jedheetiin Arsenaal deggafee Arsenaal ogguun laalu lakka obsarraa bartaasirra. Obsuu bakka ni yaadamta hiriyoonni keessi arrabsan ni obsita. Wanta obsitee waan tokko keessaa ba'uu barbaadde Arsenaal deggafee. Maali amma fakkeenyaaf gaafa Arsenaal goolitti raqamte yookaan waancaa dhaban tokko waancaa dhabanii moomne Arsenaal. Waggoota 3 darban walittaan isaa waancaa. Bakka ijoollee nam kudhaniif akkana waliin teenyee laalu turre. Maal jaambeeta? Funyaan bira sit dhufan bakka inna gool gizee Arsenaal seena. Jaalis gurraa isaa sin nafan. Funyaan ija tana keessa seenuu fadhan inna afaan keessa. Gurraa ajaa'iba. Amma oguu waan sana arge ni gubaddaa. Garuu nofsita. Waancaa sin fuunu barra aare. Amma saayibboonni ija tokko kana caala miiraan Arsenaal deggafan hundi gaastiriik. Gaastiriik. Wata bakka amma fakkeenya guyyaa Arsenaal qabdu bareeti. Moomu si caala jechoota namoo deggaafii Taqaaraanii warra Arsenaal hojii taphatu santu nama aarsa waan taateef aannan qabadheetiin dhaqa. Bakka kubbaa laala. Egaa yoo isaan gaastirii rooka keessa qabuu isaan oolu jeetiin dhugaa deemamee. Arsenaaliif jecha dhaqa burra. Aannan itti dhuguu. Aannan itti dhuguu. Garuu ammaan tana. Bara kana milkooftan. Maal taate? Kam ture gammachuu? Ni gaafatta. Hin ciifne galgala san ganama isaa takkaan ciise gammadee. Warra si aarsaa ture akkamitti deebii kenniteef? Bilbila silaa kaasa wayya guyyaa san cufatan. Hundisii bilbila cufatan. Tokko bilbila hin kaafne. Wayi silaa dhumatteef guyyaa san akkan kaasara. Amata meeqa gubadii. Guyyaa san bilbila kaasuu didan. Bilbila kaasuu didanii wayiin gubadde. Mana isaanii nattoota? Dirree dhawaa jiran bara warra dirree dhawaa bilbileeti. Atas jirta. Barsilaa hin jiraadde. Akkaanitti gubumu. Bar jecha ama sadi duraan qopheeffadheera. Jechaan itti aarsu isa yoo waancaa moone jee. Qophaa'eer ta'u gadi sana. Qophaa'ee amata kanaas immoone bakka ni turte na jedha. Arsenaal kilaba jaalatamu. Sila chaamboosii gaafaatti daanne. Sila chaambeensii. Isaan fuula irratti natti sirbanii mi'an. As kubbaan dhaabbadha. Warri kubbaa laaluun sirrii miti jedhan jiru. Akkam jetta? Warri kubbaa laaluun sirrii miti. Maal hin jaarre ilaalin hin jaarre. Daangee haalu tari yoo Arsenaal deggafan qottaa laala. Bareeda Arsenaal yoo deggaftee obsatti barta yoo kilaba biraa deggarte garuu si faayidaan qabu ilaalina. Kubbaa keessa Arsenaal qofaan nama baasa. Anis akka jechaan ture yoo Arsenaal deggaftee faayidaan ni jira. Obsaa fi gajjattee bakka jechoota namaa obsitee keessatti buutan teessa Arsenaal yoo deggafte. Wiin taanee jira gammachuutti qabna. Tolee galatoomii ulfaadhu. Sooshaal miidiyaa kee gammachuun tiiktookiinis feesbuukiidhaanis 700 dabartee jirta. Tiiktookiin yuutuubiin kees haala gaariin ilaalamaa jira. Istiidiyoo Qubee TV'tti argamtee. Amma maaltu na rakkise beekta? Dhugaa sii baame. 700 kun yuutuubii dhaqu didemne. Waan tokko siina makiinaan qabu nama fakkeenya. Akka naa bitaniis hin fadhu. Naa bitaniif jechuuf hin kan hin dubbadhu. Miilaaniin lafa deemaami. Konkolaataa yookaan baajaajii waan jaantanaas hin qabu. Miilaaniin deema miilaaniin socho'a. Ogummaa miilaan deemu waan akka beektaa. Wooni aanaa galgala kana viidiyoo gadhiise miilaan giseen deemu nama 30 karaarra qabee ijaalee boqotu. Biraadha. Dhiira obsa gaabaa liqoon hanga jabaatanii. Aboo itti wanni ati gadhiifte san maali?
nagaafatan gana akkana bara akkana jeetiin asraddaa nama soddomeen asraddaatiin bakka takka hodha taayimii namni tokko qaxaroo na qabsiise bakka wanni beeku qabdu amma qaxaroo na qabsiisu jiraate amma bulbulaa kanarratti nam sadiin asraddee dhufe viidiyoo gadhiisteef viidiyoo akalee gadhiiseef hawaaya caalu si bareedee bara akkasii jettan bara akkasii si bareedee jira se suufa kana isaa fitte kanuma si gaafata tarii bakka mee dhugaa caalu yoon baay'attee deddeebisuudhaaf haalsi qaba deega sadi afur taayimii siraatura feebasummaa mashakkaadha si gubde na gubdee sittumaan obsa dhumarrattis waan tokko namni tololtummaa na beekaa bakka rakkoon irraa furamtu jee na beekaa namni aanaa kana laafisee na laalu kabbaarsoo maaliif isin jaabeeta kabbaarsoo lamin Barsoon rabbiitu nama kanaas na jaalachise mana keenya guyyatti nama kudhaniitu rakkataan dhufee ummaatii gaafata ummaantii kudhaneen wajjin nu boochi haa qabdu namni ummaatii irra miskiina gargaaru jira sooshaal miidiyaatti hin baane namoota rakkoon isii amma hangaan finfinnee jiru rakkataa mana keenya dhufu mucaa kiyyan taraniin abshir yoo rakkoon teessantu xiqqoo jedhe rakkataa dhufee kuma kudhan kumshan kan naatuma gaggeessite guyyan nam kudhanii dhufaasi tarii baati guyyaan tutturee dheerina kana finfinnee gizeen ture baatii lamaan ture baatitti nama 15-20 dhufu jira waan guyyaa dhufan sun. Ani riba amma galgal qaxaraa bulee ogguun ni ciisa jiru sa'a lamatti dhufan ilmoo baalaayis qabatte. Yatiima jedhan galaas ittiin boontu kantiibaan magaalaa Direedaatu narra viizii miti. Bilbila kiyyoo gartee miskooliin abaluun nin cinqittiin jira furuun dantu silaa mootummaan deeggarsa kana bira na bira dhaabbachuu qaba maaliif silaa hin qabaadhe kanatti rakkoo fura jeeti quuqaana jirtu meeqaa jira sigalee guyyatti nama baay'eetu mana keenya dhufa namni tololtummaan na baree jira waan ta'eef hatta adaamarraa haadha takka talakkuu adaamarraa Direedawaa ilmaan lama lakkuu yatiima qabattee asii fi as qabachaas tadhalaa Direedawaa dhufti. Adaamarraa. Rabbiin qaba gisee sun tokkoof misiin qaba. Waan mootummaan naannoo sanuu godhuu hin dandeenye 500 yookaan 300 ol uummanni na hojii gargaara. Sartifikeetiin takkaa fudhadhee hin beeku. Sartifikeetiin an qabu onnee uummataa kiyyaa keessaa kan hin qabu. Ati amma na jaalatta. Abdiin qaba akkan jaaladha. Garuu sartifikeeta amma silaa qabaate aangoo qabaate sartifikeeta bareedaa naa kan ni ta'e. Sartifikeetii onnee keessaa walii kan namu kanaatu caala. Sartifikeetiin an qabu qotee bulaa keessaa rakkataa biraa bakka hundaa qabaachuu kiyyaan nattola. Rabbi biraas waan guddaa qabda. Maastaraa minnat faana soon dhufina nama taafu dhukkeen narraa kaatee jirti. Toltummaa. Maastaraa amma sadiimi. Itti bakka yaabo nama tololtummaa narraa salphisu dhufe jedhin gammada gaafa namni tololtummaa kanaan beekam yaa Rabbi yooma ijoolleen teenyatuun tololtummaadhaan miidiyaa kanarratti naa jabaatti jechuudha. Mu'aaz faana akkami Mu'aaz faanis darbanii nama yeroo sana. Ni gammada amma gaafa isaan tololtummaa guyyaa Somaalee. Mucaa tokko amma Jibuutii irratti mucaa miilli. Amma guyyaa isaan tololtummaa hojjetan keessaan inni muuf malee keessaan dhaqee abaluu gargaara. Awwa mucaa Mu'aazii kana gargaari jechuun ijoollee waliin jira. ደስ ይለኛል በቃ ገመቹ ጥቃ በጆሌን ተን ጊዜ በከርከታ ዳበተኝ ሀጢቃቶ ጉደቱ እዩማ ቀበን ጉባን ሀደ ሰኒፍ አማና ሰኖኻን ደገሰ ሰንቆደን ባይዞ ጆሌን ተኝማ ሳይክላውን ቀብዶር ብልብለቱ ጉቻሰን ቆፍቲ ቀብዲ ቢጃለ ለማታ ብልብለወቲ ወራወኒ ገዲሰን ቀብ ማስ ማማታማ አመተ ሸኒዮል ቤት አናስ አመተ ዱስ ወልቤ ጉደንደኝ ታሪ mana warraa jiraannee uummata gargaara. Sigalee ijoolleen hundi ta miidiyaa argartu hundi mana haadha isaanii galaa nyaata haadha warraa godhaati lammii isaanii rakkoo uummataa bira dhaabbatu. Mootummaan isaan gargaaru hin jiru abbaan qabeenya isaan bira dhaabbatu hin jiru yoo xiqqoo ana irra wayyaa ta'e. Ijoollee akkanatti bosonii qabdu tana silaa mootummaan deeggartee bakka takka itti goote bataam dasiile. Haalatu mijeesseefi. Amma kadiiroo nama ijoollee teenyatu hundi fidheessi sappoortu godhaa ture. Diinni hawaar kan nutti fakkaata dachii qabdu daajjaa tokko beekta.
Oromummaaf walitti dhufne Oromummaa fi dantaa birriif osoo hin taane dantaa uummata keenyaatiif warra mootummaa wajjin walitti dhufne. Birrii gaafadheen beekan mootummaa. Naaf kannaa jedhee takkaa mootummaa fuula dura dhaabbadhee sin beeku. Iyyeessaaf kannaa. Rakkataan qaba kannaa jedheetiin gaafadha. Ni beekta feemasoota baay'ee beekta hordoftoota walumaa qixa qabnaa. Feesbuukiin kiyya bara gaafsan Jawaar Mohaammed karaatti cufa hordoftoonni amma qabu. 700 fa'i. Gaafsan bar Jawaar karaatti cufa. 700. Gaafa hordoftoota. 100 irraa jalqabe. Egaa 700 gaafa akkasii fincilli deemu ture san hordofaan Jawaar Mohaammed nama 700 800. Sigalee atis karaatti hin cufuu dandeessa jechuudha. Ani karsaan godhuudha namatti hin gargaaru. Namoonni komadhaan taasisoo kee. Birrii feetenaa kan itti. Saantiimii feetenaa kan itti. Mee anneen onlaayina kana gubbaa bee nama komata. Nama na arrabsuu rabbitti hin dhiisan. Humna hin qabu humna nama arrabsu. Na tuyita anneen kun maarree jetta aaga baay'ee bakka rabbii kiyyaa hojjaasu. Wakiilli kiyyeessa taphakaan kiyyeessa kasaasin kiyye kakasasuus rabbi. Kan murteessisu. Maaltu naan kee rabbii osoo jiru yoo namiiti ati amma fakkeenyaaf. Har'a kafataa rigaa tattaalla. Maaliif amma magaalaa Finfinnee tan egaa rabbii nam tokko hin qabu obsa abdiisaa tokko hin galatoomfatu. Oromummaaf jecha qe'ee hunda na dhaabee hoottu kanaa hojii ol bari jedhee hatta mana kiraa as galu namni narraa kafalu obsa abdiisaati. Kafalee jechuun jabeessee. Hoottu jedhee bakka hunda na dhaabee beeksisa hunda na daleessaa. Dalagaa sanii hoottu jedhee ati battaa ismaartii namaati baay'ee. Amantaan adda gandummaan adda. Oromummaa tokko sin godha. Oromummaa qofa irratti mucaan kun na cinaa dhaabbate. Akka malee hin jaaladhaan guddaa galatoomii jechuun barbaada. Kafaltii takka malee nama maanaa jira naatee Finfinneetti. Obsaan. Gaafa wal arginis obsaa birratti wal argina. Obsaa bira wal garre. Birrii tokko malee nama na deeggaru. Birrii tokko malee nama na cinaa dhaabbatu. Faayidaa takkaan faarsineen onlaayinii irratti. Faarullee. Obsaan mee nama akkamiiti faarsu? Obsaa ijoollee bakka ismaartii namaa ta'an amma kan qabsaa'ota maarree warroota finjaan keessaan obsaa hin macheenya. Lamin waan naatoo ijoollee jechaan nama faarsuu kana natti tola beektaa nama haqa qabu faarsuu haa gubatu namoonni tarii jiraate obsaan maaliif naataa beektaa teessaa dhiisee teetiif si yaada ifiif osoo ilma qabu kan ilma hin qabneef yaadu dargaggeessee kan ulfaataa ilmaan hin qabu osoo hin jenne asiyaan boo makiinaa kireeffatee na dhaqee beeksisa mucaa kana daleessaa jee beeksisa nama na daleessis bichanya waan xiqqoon oromummaaf jecha narraa galii sun anummaan ifiif dhaabbate silaa tarii jaalatummaa harkatti jee maarree jee silaa namaa wajji mul'atu kan faaru sanimi fiidiyoo tiyya keessa illee seenu ibdan ta'e walumaa fiddu dalagadhu jabaadha. Namoota jajjabaalu yaadni hunda waliin agarsiise na barsiise. Dalagaa isaa dhiisee kan namni qaxaroo qabu mucaan kun deeggaramuu qaba jee na cinaa dhaabbate. Taariyaa obsaa mirxisudha. Jechi yoo namni hin beekne jiraates itti dhiyaatanii irraa baran. Sagantaa caaluu. Obsaan akka namni fagootti ilaalu miti. Namni fagootti namuma ija jabaatu nama hamaa wayii fakkaata. Obsaan gaafatti siqxoo. Shayxaana keessaa haasa'u. Nama qaanfataadha. Namoota nama ammaati nama rabbi sodaatoo taate nama deeggaru taate uumatti namni shayxaanaa fi namni haasidni si hojii waliin galu. Si dheeyyisu. Namoonni obsaa dheeyyisan warroota nama shawwaduu jaalatu. Warra tokkummaa Oromoo hin jaalanne. Warra duboo gartee amantaa wal qoodan. Warra nama arrabsoo heddummaatan. Warroota ganda ana amma fakkeenyaaf Harargeen hin jaaladhaan. Harargee jaalachuu kiyya namu hunda Harargee jaalachuu kiyya deeggaru yookaan sagalee ta'uudhaan hin jaaladha malee. Adeera kiyya yookaan obboleeyyan kiyya abbootii kiyya kutaa biraa jiran arrabsaa Harargee gubbaa faarsuun fadhu. Oromoon hundi bakka takka faarfamti. Gaafa miidhagina nu fixu bakka takkatti Oromummaan nu fixe malee. Harargee qofa jee nu fixe guutuun nu fixe guutuun nu cabse mootummaan
egaa haabii kanante hundi wanti irratti Oromummaa irratti. kanaafuu obsaan murta son smart nama ariifa bakka nama waliin oromummaa beeku nama bakka nama tuffanne bakka hundatti annee kiyya sagantaa jedhee waamicha naa godha smart soonoo obsaa gamanumaanuu kala ta'uumi asumaan namoota galateeffachuu barbaaddu yoo jiraatte walumatti qabii galateeffadhu. namni na biraa ulataa qabu jechuudha. Namni miskiina gargaaruunti galata na biraa qaba. Biyya fa'aa yaa ati as yoo jiraadde naan jettee waddaan hin beeku. Namoonni galata ispeeshaalitti narraa qaban. Garuu uummata kiyya hunda keessanuu galatooma warri keessaa akkaan galatoonfachuu barbaadu. Turarratti obsaadha. Lammaffaa irratti Faraan Batteessaa kantiibaa magaalaa turedha. Ministeerota keenya maqaa dha'ullee waan hanga nama lamaa fi sadii abbaa qabeenyaa yaadataa nama geeleencaati. Himeen feene nama deeggarsa keessa takka na bira dhaabbate. Yeroon lafee dugdaa dhabetti lafee dugdaa naa ta'e qabeenya isaati. Yaadataa Junaayiti baxxaam dhiira namaati. Nama anneefi guyyummaan ani ispiidii argadde guyyaa yaadatan na jabeesse. Sa'a takkaa ol na gorse jecha namaa jalaa dhiisii uummata keetiif dalagi. Siifin jira gabbeetiin miskiina kana hunda sagalee ta'u ture. Michoo xiqqoo agartu san garte. Gaafa inni na bira dhaabbate akkasitti dagalee naa ta'e mooraaliin achi dhaqee guyyaa saniin uffata biteef. Yaadataan jechuudha. Gaafa yaadataan si bira dhaabbate. Bakka nama hawaasaaf dalaguutti fisiisee dalagii uummata keetiif dalagii jabaadhu jeessaa jechoota namaa dhageeni silaa jechoota namaa ta'e aannuun kun asiin ga'u jee seenaa isaatii wal qabsiisee waa hedduutu gorsa. Yaadata smart soom. Hedduun galatoomii jedhaan kantiibaa Direedhaa waan baay'ee raasii kaaseetiin jira. Wasoota yaadachaa deema. Hawaasa Oromoo walumaa galatti kan si bira dhaabbatan hundumti isaanii. Ani hiriyoota kiyya baay'een jaaladha. Hiriyootaan nan waliin amma jiran Firiidam kan qe'ee tokko amma waliin galaa jiru. Hatta ijoollee leeratti yaamte san hundinuu baay'een jaaladha. Ijoollee Direedhaa hundasii baay'een jaaladha. Ta'an diraamaa nu eegalsiisee hundasii onnuma namatti jibbuun qabu. Hundasiituu galatoonfachuun barbaada. Ispeeshaalitti garuu uummata Oromoo. Uummata nama beelawaa bira dhaabbatu. Beelti maal akka taate nama beeku. Isaanis galatoonfachuu barbaada. Silaa uummanni Oromoo jiraachuu baate. Ani kun cimee Rabbii biraa ajiriin argadhu. Asin ga'u siniin joo beeke. Ajiriin argachuu jira. Cimee Rabbii biraa ajiriin argadhu. Ajiriin tun tami taniin an addunyaa irratti argadhe. Harabbiin waan hin an godheef waan faamilii keessaa na gammachiise. Tanaan argadhe uummata kiyya. Yaadaa muraata keessa Rabbis ni haguutu kan biyya ormaa jirullee Rabbis hin rakkisi. Yaattan dubartiin Oromoo baay'isoo. Dubartii addunyaa keessa jiran keessa cimtuu akka taate beekta. Keessumaa ijoolleen biyya alaa. Maaliif? Dubartoonni mana tokkotti baay'inaan osoo ta'e aduun biyya Yaman tan Direedhaatu namni dadhabee jira. Ta Yaman aduu san keessatti kushiinaa keessa osoo hin beeyin baatii takka dhulkaa dhabdhab goote. Bahaa dhiirtii dharaate tokko manni isheen tarii kaasuu fi danda'an baadhachuu danda'aniif manni dhiirtii tokko dhalaa kaasa. Bahaa dhiirtii Arabaa baadhattee deemuu hin dandeenye. Baadhatti dhalaan Oromoo. Akkasitti aadaa fi abbaa gammachiiftee umraa geeffatti. Akkasitti rakkataa yookaan miidiyaa garagaraa uummata keenyaaf bana. Dhalaan Ameerikaa keessa jirtu. Warri Ameerikaa kanatti hin jiru dhalaan namni sa'aa 24 dhaabbattee osoo taa'u akkana gattee isii afur horachuu dandeessu.
Osoo ummaasii ta yaaddetan dubbisuu barbaaddu. Ameerikaa keessaa fi Awurooppaa dhaabbattee sa'a 15, 16, 12 hojjettee sa'a 4 qofa galtee osoo hirriiban quufin kaatee hojii deemti. Osoo ilmoo qabdu osoo ilmoo siitirraa dharraabe akkasiin keessa ilmaan biyyasii bira dhaabbattee Oromummaa bira dhaabbattee biyyasii bira dhaabbattee yaada gargaarte. Kanaafuu dhalaan Oromoo ni jirti. Bimmachaa chillaata akka dhalaa Israa'el sanitti bimmachaa chillaatas. Waan isaan hin goone teknooloojiin tun hundi dhukkeetti kaafte dhalaan teenya. Dhiirtiinis akkasumatti. Kanaafuu dubartii warqii tan addunyaarraa namni tokko hin qabne Oromoon qabaachuu isiitiif ittiin boona. Tanaa qabsaa'onni jajjaboon akka Jaarraa Abbaa Gadaa osoo saantiimii tokko hin qabaatin diina akkasii dhukkeetti kaasan. Taddasaa Birruu fa'aan garee warra Maandeellaa barsiise. Warra Ismaartii dubartii Oromoo duuba jira. Isaan silaa duuba jiraachuu baate mana ammaa himatu. Dubartiin Oromoo nama qabsoo itti himanii miti. Qabsoo sitti himti. Mee siyaasaa Ismaartii naachuu. Mee ati rakkina kee fuudhiiti. Dubartiidhaan deemi. Falasii gooti. Damiinni ganda keenyaa tokko walitti qabeetii dubartoota kana. Warra dhiiraa kan walitti qabeetii. Kamtu haati warra isaa Ismaartii jeetii. Damiinni kun ishuma takka xuut godhe dhuufuu tana beekta. Dhuufuu tana gisee xuut godhu damiinaa dhuufee jechuun qaanyi. Abbaa gandaa dhuufee jechuun qaanyi. Qaanfatan. Kana aboo eenyu dhuufee jeen. Kanaa dhuufee jeen tokko damiinarraa firraa. Damiinarraa hambisuuf. Hambisuudha. Amma gaa ni kijibde taa'ee jeen. Kaanis sadi ta'eetuma naa dhuufee jeen ammaati. Dhugatti isaan dhuufee jaanii kijibdanii taa'ee jeen. Damiina jechuu daddaban. Bakka kaanis akkasii walii galanii hundi isaaniitu kanaa dhuufee jennaan hin taane jeen ammaas kijibdanii dhabdanii. Mee hojii manaa isin haa taatu qottaa jeen. Dhaqee egaa namoota tokko galee jaartii Ismaartii qaba. Jaartii Oromoo fuudhe. Tokko Oromoo qabu kuni jaartiin dubartiin Oromoo Ismaartii waan taateef ni gaafatte. Bardamiina akkana gaafuma qallaalii tanaaf halkan guutuu yookaan kan ayyaada keetiin dhame tanuma deebisuuf qaxaraa bultee damiina. Yaa watanumaa amma shakkanatti itti qofleeti natti na shoofin gaajee waan namni diidabla dhabe ati deebiftu. Hayi amma dhaqiiti. Nama waan gaarii nyaatee dhuufaa damiinatti himette. Hangam takka dubartiin teenya mala sii dheeyitisi jedhe. Nama waan gaarii nyaatee dhuufaa. Wayi damiina arrabse fala argate. Amma gu damiina bira dhaqu namni olii qabamee guyyaa lammataa gisee dhufu harka baasee an beekaatiin kaleen tanaan jeen ummata kan akka qorattu sirraa hoosee malee konfidensi harkate gaare jaartiin mala godhee mana gadhiisteetti gadhiiftee jirti gaafii ati kaleessa beekaatiin dhiisee haa maaliin harkate jennaan nama waan gaarii nyaatee dhufe jennaan damiinni ajaa'ibatti ta'e ati miti jeen ilma gurbaa qabaatte amma naa kan jeen lakkaa gurbaa kan nuuf deema damti jechuudha ilma gurbaa qabaatte diin qaba jeen gaala 8 fuudhii galii jeen intala xiyyanaa dubartii teenyaa hojii maree jechuun riskii qaba ififu. Riskii qaba. Waan jiru amma wanni kun waan lafa jiru beeka. Gaala kanneef abbaa qabeenyaa ta'e namtichi waa takka hin qabne. Damiinni ni beekare akka galee dhufee nama inni mareeteen dhufe akka waa haadha warra isaa ta'e. Akkasitti haadha warra isaa intala. Warri hayyuu intalaayyummaa qabu. Tanaaf fuudhii jetti bagguddoo ta'e yoo intala. Haadha laal intala fuudhiinis jechuun kanaa wajjin qabata beektaa. Kanaaf dubartoonni keenya galatoomaniidha ergaan kee guutuuni. Galataan malaan. Galataan malaan. Dubartoonni keenya waan balleessan waa tolchuu malee. Tolee ati asitti argamte ergaa bal'aa yaada bal'aa nuu qooduu keetiif galatoom ulfaadhu yeroo biraa poodkaastii keenyaan dhimma biraa irratti walitti deebina abdii jedhuun qabaa galatoom. Isinis galatoomaa na kabajanii
na kabajanii asitti na waamuu keessaniif hedduu gammachuu isinirraa qaba. Gama biraatiinis miidiyaan kun miidiyaa hawaasaa kan hawaasni itti tinfaashi ittiin baafatu. Kan hawaasa kanaaf sagalee ta'u akkuma ammatti jirtan kanatti nam baay'ee namoota jajjabaa baay'ee dhiyeessaa jirtan. Harkaan ture akkuma kanatti itti kufaa miidiyaa kana duraanis hedduun jaaladha. Gaafa Ali Birraa sanis laffaatanii asii diree dhawaa dhuftanii waa'ee Ali Birraatis viidiyoo fudhachaa turtanii miidiyaa uummataa akkanaa akkana caalatti jabaattanii deemtan abdii isinirraa qaba. Miidiyaan jaan beeyta. Miidiyaan jaanii haalli keessanis haala namatti tolu. Miidiyaa keenya kana fooloos nuu godhaa, hordoftoota isaaniis nuu dabalaa. Miidiyaa Oromoo tokkotti hin callisina. Ka Oromoo kana nu jabeessaa. Keessaafu kan uummataaf sagalee ta'u kana bira kutuun dhorkaadha. Maaliif miidiyaa laal hordoftoonni namarra jiran kun naaqanarraa qaban. Yoo waan badduu garsiise naatu itti gaafatama Rabbi biratti. Yoo waan gaarii garsiise naatu Rabbi biraa ajiriitti argata. Kanaafuu obboleeyyan kiyya namni waan gaarii ilaaluu barbaaddan hoota ajirii sitti argadhaa nullee garsiifadha. Akka argannuuf haala nu mijjeessa. Hundumaafuu galatoomii na kabajanii asitti argamu keessaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Nuuf jiraadhaa waggaa 1000. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Qubee TV irraa kan daawwachaa turtan Qubee Poodkaastii keenya har'aan immoo Annee Tiyuubii irratti hojiiwwan garaagaraatiin kan beektan anas waliin turtii kan taasisne torban nama biraa qabanne hanga walitti deebinutti nagaatti.